Gooftaan sinaa eebbisu akka ergaan koo gargar isin jalaan cinneeffan beekaa sagalee adda addaa kutee waraabee har'a kan nuti ilaallu ergaa gara waldaa Efesoonitti ergame kallattiidhaan keessa gadi buunee ilaallamma Waaqayyo nuuf ibse. Ergaa warra Efesoonitti ergame yeroo ilaallu immoo ergaa gara abdiitti ergame, ergaa gara mana abdiitti ergame, jireenya abdiitti ergame, gaa'ela abdiitti ergame, waldaa abdiitti ergame, garee waliin dubbitti ergame, mandara koo keessa kan jirtu waldaa koo keessatti kan ergame maal fakkaataa kan jedhudha. Yeroo darbee mata duree Waaqayyo si beeka jedhu ilaallee turre. Waldoota kiristaanaa torban jalatti Waaqayyo si beeka kan jedhu Isaayaas boqonnaa 43 ilaallee turre. Waaqayyo saba Israa'el rakkina isaanii gidiraa isaanii keessatti si beeka, barruu harka kootiitti si caaffadheera jedhanii namoota Waaqayyo nan beeku, nan argu, dadhabbii koo, gidiraa koo, qorumsa koo isaaf hin galu, hin ture, naa deebisuuf jedhan akka jajjabeessaa turan kutaawwan lamaan darbee irraa ilaalleerra. Sana keessatti Waaqayyo baay'ee isin gargaaree yaada. Namoonni isin jala darbee yoo jiraattan achirraa yoo kaatan inni narras haasa'u kun isinii galuu danda'a. Ergaa guutuu isinii ta'uu danda'a jechuudha. Kutaan sadaffaansaa kutaa lammaffaasaa kan nuti ilaalle kakuudhuma haaraa keessaa mul'ata Yohaannis baay'inaan boqonnaa 2 fi boqonnaa 3 amma qaqqabutti jechuudha. Waldaalee torban keessa deemnee Waaqayyo si beeka kan jedhu irratti Waaqayyo maal kee beeka, Waaqayyo dadhabina kee beeka, cimina kee beeka, furmaata siif kennuufis immoo wanta si barbaachisu tokko tokko kee hundumaaf beeka. Waaqayyo immoo badhaasa siif qaba. Si badhaasuudhaaf, si gargaaruudhaaf, butee si baasuudhaaf si beeka malee ittiin si ceepha'uudhaaf yookiin waan kan biraatiif jeneraal beekumsa jeneraalii miti jechuudha. Waaqayyo specific anaan eenyummaa koo, mana koo, jireenya koo beekaa jenneetu baranne. Har'a specifically gara Efesoon irrattidha kan nuti barannu. Gara ergamaa waldaa mandara Efesoon jirtuutti waldaalee torban keessaa isa jalqabaa jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu isaadha kan nuti ilaallu. Isa kanas immoo isa yeroo darbee muraasa isin yaadachiisuudhaanan akka walitti isinii galuuf isiniin kaasaa jechuudha. Isa torban darbee irratti yeroo baay'ee yeroon barsiisu barsiisa koo caalayyuu baakgiraawundii isaa caalayyuu diteelii isaa caalayyuu ergaa isaa akkasiin fudhattan hin barbaada. Ergaa har'anna nuuf qabu waa'ee waldaa Efesoon beektanii maal maqaan isaa Simirnaa, Pergaamoon, Tiyaatiraa, something else beektanii, seenaa isaa beektanii, bara isaa beektanii ergaa kan keessan ta'e wanta har'a garuu si'in ilaallatu, mana koo ilaallatu, gaa'ela koo ilaallatu keessaan fudhanne yoon ta'e istoorii qofa ta'a jechuudha. Kitaabuma barreeffamee dubbifamee jeneraal naawuleejii ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo darbee kan nuti qo'anne ergaawwan kun mul'ati kuni mul'anni Yohaannis waliigalli isaa mul'ata gooftaa Yesuusiti. Mul'ata Yohaannis otoo hin ta'in mul'anni mataansaa kan gooftaa Yesuusiti. Gooftaa Yesuusitu mul'ata Waaqayyo abbaa isaa biraa fudhate. Waaqayyo abbaa isaa biraa immoo mul'ata fudhateeti. Mul'ata sana immoo hojjetaa isa kan isaatii ta'e Yohaannisitti karaa ergamaa isaatii immoo ergamaa ergee Yohaannisitti mul'ise. Kanaaf Yohaannis mul'ata lafa irratti ergee mul'ata waaqa irratti ergee qaba jechuudha. Mul'ata sana yeroo argu boqonnaa tokko keessa jira. Yeroo biraa diteelaan boqonnaa tokko ilaallaa isiniin jeen tureyyuu akka introdaakshini dhabnu ta'ee haalli isaa nuuf galutti. Amma garuu ergaan kun jabaan keessa koonni kan jiru hafuura waaqayyoo keessa boqonnaa kaa'e waa'ee waldaalee torbanii waan ta'eef introdaakshini isaa irratti yeroo akkan hin gubneefan dafeetti seenuu barbaade. So mul'ata yeroo argu mul'anni kun waaqayyo gooftaa biraa, waaqayyo abbaa biraa akka dhufe, ilmi isaa Yesuus mul'ata sana waaqayyo biraa akka argate, erganni du'aa kaafame booda waaqayyo biraa dhaqee mul'ata fidee Yohaannisitti akka kenne. Yohaannis yeroo sana hidhaa akka ture lafa Phaaximoo jedhamtu oddoola yookiin immoo maqaan ishee biyya bishaan gidduu akka ta'e, yeroon sun umuriin isaa nama deeme nama dulloome akka ta'e, yeroo sana san inni hidhameefis sababii gooftaatiif sababii waaqayyootiif waaqayyo isa dhugaa ba'e isa Kiristoos Yesuus waaqayyo dhugaa ba'e sanatti sababii qabame akka inni ta'ee dubbata jechuudha. Lakkoofsa tokko amma 3 kana keessatti barrichi kun raawwatamuudhaaf jira waan ta'eef barri ergaan kun raajiin kun itti raawwatamuudhaaf ga'e dhiyaate waan jiruufi namni lama eebbifamaadha jedhe. Inni tokkoffaan namni ergaa kana sagalee isaa ol kaasee namootaaf dubbisee hubachiisu eebbifamaadha jedhe. Inni lammaffaan eebbifamaadha yookiin attamaa gammadu isa jedhu jechuudha. Inni lammaffaan immoo namni gammachuu qabu yookiin eebbifamaan
nama dubbii sagalee isaatii ol kaasee yeroo inni dubbatu akka koo kana yeroo lallabu yeroo barsiisu yeroo tajaajilu dhaggeeffate isa dubbatu qofa tajaajilu qofa ergaa fide qofa otoo hin ta'in inni dhaga'ee akka dhaga'e qofa otoo hin ta'in dhaga'ee jeneraal naawuleejiidhaaf qofa kana oolche otoo hin ta'in akka dhaga'etti deebi'ee hojiirra oolchee mul'anni kun hin raawwata raajiin kun hin raawwata jedhee taa'ee eeggatu akkam gammadaadha akkam eebbifameedha akkam mootummaa waaqayyootiif kan maleedha. Sababni isaas barri isaan kun raajiin macaafa mul'ata Yohaannis keessatti barreeffaman raawwataman dhiyaateera jedhe waggoota 2000 dura akkana jedhe jechuudha namichi kun. Inni kun immoo amma arge yaayyeehun amma dhagaye fi kan arge jechuun ragaa ijaa fi ragaa gurraa ragaa jalqabaa piraayimarii soors gooftarraa kallattiidhaan kan fudhate jechuudha. Karaa tokkoon ergamoota keessaa ture, bartoota gooftaa keessaa ture, bartoota 12 keessaa ture. Karaa tokkoon immoo magalaxii yookiin immoo mul'ataan immoo rafee otoo hin ta'in mul'ataan guyyaatti guyyaa gooftaa jedhame tarii guyyaa sanbata guddaa sanatu yennoona guyyaa nuti amma barannu kana kan sin ajaa'ibu yeroo inni itti hidhame dubbii gooftatti waanta qabameef isa gooftaan dhugaa ba'e dubbii waaqayyotti waaqayyoof dhugaa ba'e gooftaan Kiristoos Yesuus biyya lafatti wanti inni hojjete hojii tokkittiidha. Innis waaqayyo abbaadhaaf dhugaa ba'e. Dhuga ba'umsi isaa immoo amanamaadha. Kiristoos Yesuus hojjetaa amanamaadha. Hojjetaa isaa immoo isa amanamaatti immoo Yohaannisitti immoo karaa ergamaa isaa amanamaatiin immoo itti kenne jechuudha ergaa kana. Kanaaf dubbicha amanamaadha kan jedhu Kiristoos dhuga baatu amanamaadha kan jedhu. Kanaaf namoonni kun lamaan haa gammadanii. Namoonni kun lamaan eebbifamoodha jedhee jalqaba. Tokko eenyunni ana isa dubbatu, lama eenyunni saba yookiin nama na dhaga'u jechuudha. Akkuma kana yeroo isin dubbattan isa dubbattanidha. Yeroo isin dhageessan immoo isa dhageessan nuti lachuu eebbifamoodha jechuudha. Dhaga'uu qofa otoo hin ta'in garuu kan nutti da'e isa kamiidha? Dubbachuu qofa otoo hin ta'in kan nutti da'e sagalee isaa ol kaasee mul'inatti namni dhugaa kana beeksisu, namni dhugaa kana dubbisu, namni dhugaa kana namoota hubachiisu akkam kan eebbifame. Inni lammaffaan namni dhugaa kana hubatee dhaga'ee hubatee fudhatee itti jiraatee akkas keessa jirutti eeggatus akkam kan gammadee kan ayyaanomeedha. Inni itti aanu waldoota kiristaanaa torbaniif nagaa erguu isaa lakkoofsa 4 booddee akka inni waldaalee kiristaanaa biyya Eeshiyaa yookiin biyya Asiyaa yeroo sana Eeshiyaa xiqqoo yookiin maayinar Asiyaa sanatu yennu ta'uu danda'a. Tinashiyyaa jechuu dandeessu isinii akkas jedhama jedha seenaan isaa. So akka nuti ardii guddoo Eeshiyaa har'a waamnutti yoo ta'u baate jechuudha yeroo sana. So biyyoota Eeshiyaa sana keessa Eeshiyaa xinnoodha keessatti waldaalee torbantu ture. Waldaaleen torban suni maqaa isaanii isinitti himen ture. Mandara Efesoon keessa, Simirnaa keessa, Phergaamoon keessa, Tiyaatiraa keessa, Saardees keessa, Filaadelfiyaa keessa, Laa'odiqeyaa keessa. Kan isa ajaa'ibu waldaaleen torban kun hundumtuu maqaa intarnaashinaali kan jedhamu isin qabanii, maqaa qaala'ootii, maqaa mulwangeel, maqaa samtiingi kan jedhu keessa isin qabanii, maqaan isaanii kan ittiin mogga'ee maqaa mandara keessa jiraataniiti jechuudha. Finfinnee yoo ta'e Finfinnee, Wallagga yoo ta'e Wallaggaa, Amaaraa keessa yoo ta'e akkas jedhanii moggaafatu jechuudha. Mandara maqaa waldaa otoo hin ta'in maqaa waldaa mandaraatiin moggaafamaa jiran jechuudha. Kanaaf asumaan immoo maqaa waldaa mandara keessanii isintu beekaa. Maqaa kana irratti yeroota biraan yeroo ergaa ergu introdaakshini lakkoofsa 4 fi lakkoofsa 5 Kiristoos eenyu akka ta'e dhuga baatu akkamii akka ta'e nuyin immoo akkamitti akka luboota ofii isaatii luboota mootummaa isaatii luboota waaqayyo abbaadhaaf bara baraan akka taanuuf akka inni nu fudhate ofii isaa dhiiga isaan akka dhangalaase deebi'ee immoo lakkoofsa 7 irraa kaasee deebi'ee immoo akka dhufu cal jedheetuma ookee jedhee deemee achiin akka namne yeroo darbe immoo nuyi fudhachuudhaaf jecha Yohaannis keessatti sumatu barreesse deebi'ee dhaqee akka teessoo nu qopheessu bakka nu qopheessu nu dhiisee deemee qobaatti akka nu hin ganne deebi'ee akka nu fudhatu kan barreesse isa kanaa jechuudha. Kakuu mokaa keessattis inni kun akka inni dubbatee raajota keessattis akka inni dubbatee as keessatti kaa'aa jechuudha. Inni kun immoo gooftaan durattuma ture yanabbara yaallannaa mimaxa kan ture keessa amma jiruu fi saganaa dhufu hiyaawu yookiin jiraataa isa ta'edha malee gooftaan alfaa omeegaadha malee si'a tokko du'aa ka'e achumaan kan hafe kan bade miti. Du'aa ka'ees jiraataa ture. Baraanis otoo hin du'inis jiraataa ture. Kana booddees dhufee jiraata. Baroonni isaa dhuma kan hin qabne isa biraayee alfa fi omeegaa biraayee jedhee eenyummaa gooftaa Yesuus himaa. Lakkoofsa 9 irratti kana booddee jedha
mootummaa keessaa, rakkina keessaa, gidiraa keessaa obsaan Yesuus Kiristoosin afuu koo keessaa isiniin wajjin nan hirmaadha jedhetu ani sababiin gooftatti amanee dubbii waaqayyoo kan ta'e isa Yesuus dhugaa bahetti qabamee gaaf tokko hidhamee iddoo Phaaximoo jedhamtu dhaqee achi otoo dhaqee jiru guyyaa tokko guyyaa gooftaa isa jedhamu tarii guyyaa sanbata guddaa guyyaa gooftaa isa jedhamee waamu guyyaatti gooftaan du'aa ka'e jedhanii waamuu danda'u akka nuti amma akka itti waaqeffannu kana bara durii garuu guyyaan gooftaan qulqullaa'an sanbata duraa ture akka kaleendariitti so guyyaa gooftaa isa jedhame sana ani hafuuraan guutameetanii mul'ata tokko argee sagalee guddaa tokko sagalee malakkataa kan jedhamu kan fakkaatuun dhaga'e sana booddee maal jedhaa sagalee fakkaata dhaga'e sagalee sanarraa waan argaa jirtu macaafa akkanii ta'utti caafi kan jedhu isas waldoota kiristaanaa mandaroota kana jiraniif caafisa jedhuun akka inni macaafa qulqulluu ta'utti caafisa jedhuun dhaga'ee jedha sagalee dhaga'e kana keessa waan akka sagalee malakkataa kana keessa jechuudha achiin kun lamarratti sagalee kana dhaga'een isa laaluudhaaf duubatti garagalee jedha. Yeroon isa laaluudhaaf duubatti garagalee jedhu waan akka baattuu ibsaa kan taate torbantu jira. Ibsaa waan irra kaa'an kan fakkaatu. Egaa mana qulqullummaa keessatti baattuu ibsaa beekuu dandeessu yookiin immoo noormaal akkuma mandara keenyattis baattuu ibsaa ishii ibsaa irratti kaa'amu yookiin ishii shaaman irratti fusaa ta'u ishii girgiddaa irratti kurraazii irra kaawwannu isaa ta'u baattuu ibsaa torba kan ta'uun argee jedha. Baattuu ibsaa torba kan ta'u yeroon argee jedhu immoo jidduu baattuu ibsaa sanaa waan akka nama fakkaatu wayitu deema jedha. Wanta akka nama fakkaatu kun immoo yeroo nan isa laalee jedhu immoo nama fakkaataa garuu immoo ilma namaa kan fakkaatu ta'ee urjii immoo torba harkatti qabatee deemaa jira. Baattuun ibsaas torba urjiin inni qabatee deemus torba inni qabatee deemu kun immoo ilma namaa fakkaata. Inni urjii harkatti qabateetu immoo baattuu ibsaa torban sana gidduu naanna'aa deddeebi'aa hin malaalas nabbara. Achi gidduu deddeebi'aa jedha. Sana booddee achi gidduu deddeebi'aa rifeensi isaa akkana fakkaata, ijji isaa akkana fakkaata, mudhiin isaa akkana fakkaata, mataan isaa akkana fakkaata, arraba isaa keessaa waan akka akkanaatu ba'aa jedhetu waa'ee namicha nama fakkaatu sanaa ibsa jechuudha. Namicha isa argee sana jechuudha ofirra garagaleetu duraan sagalee dhagee sagaleedhaan dhagee sagalicha laalennaa duubatti deebi'u waan akka baattuu ibsaa torba argee baattuu ibsaa torba gidduu namichi yoo hin deddeebi'aa namichis immoo urjoota torba harkatti qabatee jira. Sana booddee yommuun isa kana argee ulfina isaarraa kan ka'e bareeduma isaarraa kan ka'e calaqqisa isaarraa kan ka'e lakkoofsa 12 isinii dubbisa gammachuu akkamii akkasii kennu. Sagalee kana dhaga'een isa dubbatu ilaaluudhaaf garagalee yommuun garagalee baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame. Baattuu ibsaa torbatu jira warqee irraa hojjetame. Baattuuwwan sana ibsaa gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokkotu uffata gadi dheeraa miila bira ga'u uffateet uffata gadi dheeraa miila bira ga'u uffatee waan akka hidhata warqeetiinis qoma isaa kana hidhatee rifeensi mataa isaa akka rifeensa hiddamaa kan fakkaatu yookiin akka cabbii kan calaqqisu ijji isaa akka barbadaa kan ta'e miilli isaa immoo akka sibiila diimaa boolla ibiddaa keessatti baqfamee kan ifu sagaleen isaas immoo yeroo sagaleessu akka sagalee uursaa bishaan baay'ee kan ta'e harka isaa mirgaa keessaa urjoota torba kan qabu afaan isaa keessaa immoo billaan qabeessi garaa lamaan qarame kan ba'u fuulli isaa akka biiftuu saafaa kan ibsu ture. Haalleluuyaa. Innis Yesuus Kiristoos introdaakshiniif kan inni barreesse Yesuus Kiristoos akka jedhee ibse malee kana hundumaatii ol ture jechuudha. Warqeenis warqee miti, iftis ifa miti, isa ifa gararraatiin waan ittiin fakkeessu dhabnaan akka warqee akka sibiilaa akka jedhe malee dirqama sibiila miti jechuudha. Waan ittiin ibsan kan hin qabne waan ittiin jedhan kan hin qabne inni gadi deebi'ee garafamee maal jedhee itti tufamee qoofamee akka namaa beela'ee akka namaa waan hunduma keessa darbe sun erga du'aa ka'ee mirga waaqayyoo taa'ee mul'ata waaqayyo biraa argate Yohaannisitti yeroo mul'isu inni ulfina akka kana qabu fakkaata ture akka isa biraadha kan inni ergaasni erguu jechuu barbaade. Kanaaf yeroo tajaajila kanas ni tajaajilu eenyu biraa abdii biraa otoo hin ta'in eenyu biraa wanta ta'e tokko biraa otoo hin ta'in eenyu biraa muuxannoo tokko biraa otoo hin ta'in ergaan anas isinii ibsu yaada koo keessa kan jiru isa kana fakkaatu kana biraadha isa Yohaannis arge biraadha jechuudha. Akka kanatti fudhanna akka kanatti fudhattoote isin ceesisa jechuudha isin gargaara jechuudha isin kaasa jechuudha. Waldaa warra Efesoon keessa kan jiru ergaa keessan godhattanii gaafa fudhattanii waldaa warra Efesoon keessatti wanta gooftaan dubbate eebbanni abdachiise kakuunni galeef
wanta inni arge wanta inni beeke sun kan keessan gaafa ta'u isa kana biraa ergaan akka dhufe isiniif gala jechuudha. Gaaf sana isin gargaara jechuudha. Akkas hin taane taana akkuma istirii tokkotti ta'a. Lakkoofsa 17. Ergan kana hundumaa argee laafeen humna dhabeen caccabeen butuuteen kufee dib jedhe fuuldura isaatti miilla isaa jalattan kufe. Haaleluyyaa. Kana booddee inni harka isaa mirgaa na qabee hin sodaatini. Inni duraas inni booddees anaa inni jaraatu anaa takka illee du'een ture amma kunoo garuu amma bara baraatti jiraachuutti hin jira. Du'a irratti aangoon qabaa. Iddoo balbala warra du'anii sana banuu irrattis gooftummaa nan qabaa. Ammas wanta amma ta'u jiruttis wanta kana booddee ta'uu jiruttis isa argite kana caafii. Hiikan urjoota torbanii dhokataa ture. Misxirna baraa jechuudha sana dura. Hiikan urjoota torban harka kootti baadhu misxirii ture. Hiikan baattuu ibsaa torbanuu misxirii ture. Amma garuu misxira kana siifan ibsa. Misxirin ani si ibsu kun kana booddee urjii torba jechuun maal jechuudha? Ergamoota waldaalee torban ergaman jechuudha. Baattuu ibsaa torban jechuun maal jechuudha? Waldaalee kiristaanaa mandara Efesoon jiran waldaalee kiristaanaa biyya Eeshiyaa keessa jiran torban jechuudha. Kanaaf ergamaan torban waldaalee kiristaan torbaniif dhaabata. Kanaaf yeroo barreessitu yeroo Efesooniif barreessitu gara ergamaa waldaa Efesoonitti barreessi. Sana booddee ergamaan waldaa Efesoonii ergaa waldaa Efesooniif ta'u qabatee dhaqa jechuudha. Ergaan isaa kan eenyuti? Kan gooftaa Yesuusti. Ergamoota sana kan harka isaa keessatti qabatee jiru eenyuun? Gooftaa Yesuusidha. Waldaan kiristaanaa sun baattuu ibsaati. Ibsaan eenyuun? Kiristoos Yesuusidha. Waldaan kiristaanaa baattuu ibsaati. Eessa gidduu deddeebi'a? Waldaa kiristaanaa gidduu deddeebi'a. Gooftaan ergamoota isaa harkatti qabateetu maqaa piraaktikaalii yoo goone ergamoota isaa harkatti qabateetu waldaa kiristaanaa gidduu deddeebi'a. Ergamoota torba harkatti qabateetu waldaalee kiristaanaa torban gidduu deddeebi'a. Ergamoota torban sana hundumaatiif waldaalee kiristaanaa hunduma isaaniitiif tokko lakkoofsan akka kanaatti yoo keenya jechuu barbaadedha. Tarii torba sun waan baay'ee kan biraatu bakka bu'uu danda'a ta'a. Ammas kun mul'ata waan ta'eef wanti nuti tokko jechuun lakkoofsan tokko torba jechuun torbuma eenyu jiraachuu dhiisuu danda'a jechuu barbaadedha. Haa ta'u malee waldaa hundumaaf akka ta'utti ergaa hundumaa akka ga'utti waldaa Efesoon akka ga'utti ergamaa waldaa Efesoonitti barreessi jedheeni waldaa Phergaamoon waldaa Simirnaa Tiyaatiraa kan Saardes kan hundumaatiifuu waldaalee isaaniitiif ergamaa waldaalee isaaniitiif urjii harkatti baasu sanatti kenni. Akkas jedhii gara ergamaatti barreessi jedha malee gara waldaa Efesoonitti barreessi hin jedhu. Isinii galee kanaaf ergichi kan gooftaati. Waldaan baattuu ibsaati. Baattuun ibsaa waldaadha. Urjiin suni maalidha? Ergamoota hafuurota gooftaadhaaf hojjetan sanaadha. Hafuuronni gooftaadhaaf hojjetan kun ergaalee waldaalee kamiyyuu geessanii gooftaa biraa kan dhaqanidha jechuudha. Yeroo akkas jennu immoo waraqaa isa Yohaannis barreesse ergamoota waaqayyootu dhaqeetti kennee jechuu dhiisuu hin dandeenya jechuudha. Gooftaan maqaan isaa bara baraan kan ulfaatu ta'u. Mee akka kanatti isa barreeffame, akka kanatti isa dubbate, akka kanatti isa waaqa irraa fudhate sana yeroo hiikaasaa kennuuf misxira isa ture. Hiikaasaa kunuutii kenneera dhaga'ee booddee gara waldaa Efesoonitti akkana jedhii barreessi jedheen jechuudha. Kanaaf amma waldaa Efesoon bira qabne jechuudha. Kanaaf beekamtiin waldaa Efesoon akkam ture? Beekamtii waldaa koo akkami? Eenyummaan waldaa sanaa akkam ture? Eenyummaan waldaa koo akkami? Waaqayyo waldaa koo yookiin an akkamitti beeka laata? Waldaa Efesoon akkamitti beekaa ture Waaqayyo? Maaliin beeka? Amala akkamii qabu? Anoo jireenya koo keessatti, mana koo keessatti, jireenya koo keessatti, gaa'ela koo keessatti, waldaa koo keessatti, tajaajila koo keessatti amala akkamiin qaba Waaqayyo? Amala akkamiitiin na beeka? Otoo har'a ergaan barreeffamaa jiraate ta'ee ergamaan inni gara kootti gooftaa biraa ergamu urjiin inni gara kootti dhufu kuni anaaf ergaa maalii naa fida? Xalayaa akkamii naa fida? Otoo Yohaannis har'a ergaa barreessaa jiraate Yohaannis xalayaa mandara koo keessa jirtuutiif xalayaa akkamii barreessaa laata? Hojii kee beeka naan jedha. Hojii koo garuu isa kan barreessa. San itti dadhabu beekamoo, san cime beekamoo, san jabaadhu beekamoo, isan immoo hir'ina qabu beeka. Deebi'ii qalbii geeddaradhu ka'ii naan jedhamoo jabaadhu cimii
daandii gaariirra jirta, sarara sirriirra jirta naan jedha. Isa jedhudha. Waldaalee kana hundumaa keessatti yeroo barreessu, yeroo darbe akka dubbanne, yeroo barreessu wanti isaan wal fakkeessu jira hunda isaanii jechuudha. Akkaataan barreeffama isaanii yookiin istiraakchariin toorri inni ittiin barreesse hunda isaaniitiif wal fakkaataadha. Garuu ergaan isaaniif barreesse hunda isaaniitiif gargari. Toorri isaaniif barreessu hunda isaaniitiif Waaqayyo akka isaan beekudha. Yoo dadhabaa ta'anis Waaqayyo akka isaan beeku. Yoo cimaa ta'anis Waaqayyo akka isaan beeku. Yoo gadi bu'anis Waaqayyo akka isaan beeku. Yoo ol ka'anis Waaqayyo akka isaan beeku. Rakkina keessa yoo jiraatan Waaqayyo akka beeku. Cubbuu keessa yoo jiraatan akka beeku. Gidiraa keessa yoo jiraatan akka beeku. Amanummaa yoo qabaatan akka beeku. Shillaabaa yoo ta'an immoo cal jedhanii warra deddeebi'an yoo ta'an Waaqayyo akka isaan beeku. Isa kana ture jechuudha yeroo darbe kan qo'u. Kanaaf akkaataan barreeffama isaatii toorri isaa wal qabiinsa yaa'insi isaa kan waldaalee hundumaa wal fakkaataadha. Tokko isiniin jechaa hin jiru wal fakkaataadha. Akkaataa tokkoon barreeffame jechuudha. Isa tokko caalsee isa tokko hin qannamne. Isa tokkoof isa tokko loogee isa tokkotti hin daballe. Waan isaan qaban akkaataa isaan qabaniin waan isaan beekan akkaataa isaan beekaniin ibsuma gooftaa Yesuus ittiin hubatan illee akkaataa isaan hunduma isaaniitii isaan eegalu akkaataa hubataniin isaaniif kaa'e. Boqonnaa tokko keessatti isa kaa'e keessaa kan waldaa Efesoonii akkaataa warri Efesoon hubatan. Kan waldaa Simirnaa akka warra Simirnaa, Saardesiin akka warra Saardesii hunduma isaaniitiif akka isaanitti garuu immoo akkaataan barreeffama isaatii toorri isaa akka wanta foormii biyya keenyatti foormii kan bishaanii jedhanii guutanii garuu maqaan abbaa, maqaan lookeeshinii, maqaan adireesii adda adda ta'u jechuu barbaadatan. Kanaaf adireesii isaanii, akkaataa teessoo isaanii, akkaataa maqaa isaanii, akkaataa ergaa isaanii waldaa hundumaatiif akkaataa nagaatti gaafatu yookiin akkaataa gireegiriinitti godhu akkaataan isaan itti galu waldaa hundumaatiif akkaataa isaaniitiin kaa'e. Inni itti aanu waldaa hundumaatiif akkaataan inni Yesuus ittiin ibseef. Yesuus kun tokkichuma nu biratti jechuudha. Yesuus eenyuun Yesuus gooftaadha. Yesuus eenyuun Yesuus ilma Waaqayyooti. Yesuus eenyuun Yesuus nama. Yesuus eenyuun Yesuus Waaqa. Yesuus ilma Maariyaam. Yesuus ilma akkasii jennu akkuma jennu jechuudha. Ilma Daawit maal akkuma jennu akkaataa isaanii galu hundumaatti akkaataa ergaa isaanii wajjin deemutti akkaataa jireenya isaanii wajjin deemutti akkaataa uummanni sun Yesuus itti beekeef itti isaan gidduutti jiraatutti hunduma isaaniitiif akkaataa ergaa isaaniitti Yesuus illee eenyummaa isaa introduce yourself salmaan jedhan jechuudha. Amma fakkeenyaaf obboleessa gosa tokkotti barreessa yoo ta'e ani obboleessi keessan abdiin hin jedha jechuudha. Isa tokko biratti immoo yoo dhaqan tajaajilaa abdiin jedha jechuudha. Isa tokko bira yoo dhaqan barsiisaa abdiin jedha jechuudha. Akka kanatti isaan sana hundumaatiif akkaataa isaan biratti ittiin beekamutti Yesuus eenyummaa isaa kam akka ta'e. Warra kaaniin isa urjii qabatee jirudha jedha. Warra kaaniin isa Alfaa Omeegaadha jedha. Warra kaaniin isa hafuurota torba teessoon isaanii fuulduraa ba'uudha jedha. Warra kaaniin immoo maal jedhaa? Isa miilli isaa akka kana calaqqisu, iji isaa akka kana yookiin isa bal'aan afaan isaatii keessaa ba'uudha jedha. Warra kaaniin akka kan biraa jedha. Warra kaaniin isa baattuu ibsaa torba gidduu deddeebi'uudha jedha. Garuu akkaataan ittiin barreeffama isaanii hundumaaf wal fakkaataa yoo ta'e iyyuu akkaataan immoo Yesuus isaan hundumaaf itti galeef ittiin ibsameef ergaa isaanii keessatti adda addaa jechuudha. Inni itti aanu haala waldaa isaanii keessa jiru hundumaaf ibseef waldaalee hundumaafuu haalli waldaa isaanii keessa jiru Waaqayyo biratti beekamaa akka ta'e, jaalalatu jira yoo ta'e beekamaa akka ta'e, jibbatu jira yoo ta'e beekamaa akka ta'e, giraatu jira yoo ta'e beekamaa akka ta'e, gooftaan akka beeku. Gadi qabamuu isaanii yoo ta'e gooftaan akka beeku, baay'ee cimuu isaanii yoo ta'e akka beeku, laafuu isaanii akka beeku, cubbuu yoo jiraate akka beeku, haala waldaan sun keessa jirtu hunduma ishii gooftaan akka beeku barreesseef waldaalee hundumaa fi adda addatti jechuudha. Isa Efesoon hin jedhe isa tokkoon hin jenne. Sababni isaa waldaan Efesoonii fi waldaan Simirnaa adda adda. Isa Qaalawoot hin jedhe isa tokkoon hin jenne. Isa waliin dubbiidhaan jedhe garee biraa garee onlaayinii biraatiin hin jenne. Sababni isaa maaliif waliin fakkaatu jireenyi isaanii adda adda. Garuu kan isaan qaban Kiristoosum tokkicha, jireenyuma tokkicha, Waaqayyuma tokkicha, cuuphanuma tokkicha. Jireenyi isaanii waliin jiraachuun isaanii akkaataa adda addaati kiristaana ta'anii akka isaan Kiristoos beekan akkaataa adda addaa akka isaan jiraatan akkaataa ittiin Kiristoos beekan itti hubatanitti amma hubannoo isaanii. Argitanii? Akka kanatti wanta waldaa isaanii keessa jiru deddeebii isaanii jireenya isaanii ba'uu galuu isaanii haala waldaa isaanii isaan hundumaatiif itti ibsee jechuudha. Inni kan biraan pooyintiin qabxii
waldaa isaanii irratti argate sana. Haala waldaa isaanii waldaan koo kanaadha, waldaan kee kanaadha, waldaan abdii kanaadha, abdiin kanaadha, jireenyi isaa kanaadha, gaa'illi isaa kanaadha, ba'uun isaa galiidha, tajaajilli isaa kanaadha jedhee erga waa'ee kanatti mee booda akka kanatti yoo itti deemte murtoo akkanaa sirratti darbaa. Kana kanatu si eeggata, konsikwensii qaba, riskii qaba. Yoo dadhabina kana keessa jiraatte dadhabina kanaan yoo itti fufte riskii qaba. Yoo cimina kanaan immoo itti fufte akka kanaadha jedhee furmaata kan isaaniif ta'u yookiin immoo murtoo firdii kan isaaniif ta'u firdii kan isaaniif ta'u yoo akka kanatti itti deemte, akka kanatti yoo goote, akka kanatti yoo baate, akka kanatti yoo oolte, akka kanatti yoo galte wanta waldaa kee keessatti jiru kana hundumaa nan beeka waan ta'eef ani akka kanatti yoo ta'e badhaasan si fida, akka kanatti yoo ta'e uleen si fida, akka kanatti yoo ta'e akka kana godhe, akka kanatti yoo ta'e akka kana ta'e jedhee murtee kana irratti dabarsee murtee waldaa hundumaaf qaba jechuudha. Beekamtii qofaan hin dhiibne gooftaan haala isaanii nan beeka jechuu qofaan hin dhiibne gooftaan seensa isaa ani ebeluudhaan waaqayyoon ani gooftaadha jedhee dhiisee qofa miti. Ati waldaadha ati iddoo akkanaa jiraatta jedhee qofa dhiisee miti murtoo irratti dabarsee jechuudha. Cubbuu irratti murtoo murteessee, yakka isaan irratti murtoo murteessee, waldidduu isaan irratti murtoo murteesse. Inni kan biraa yoo akka sana taate akka kanatti ammansi beeku kanaan itti fufte akkana taata waan ta'eef akka akkana hin taaneef immoo kanatu si baasaa furmaata yaada furmaataa dhiyeesseef gooftaan jechuudha. Seexanniif gooftaan garaagarummaan isaanii inni guddaan isa kanaadha. Seexanni yeroo hundumaa dadhabina keenya lakkaa'a waaqayyo biratti nu kassasuudhaaf yeroo hundumaa amma gooftaan nu dhaabatee jira malee. Amantoota kakuu moofaa argitanitti yeroo hundumaa gooftaa fuulduratti kakuu haaratti iyyuu argitanitti yeroo gooftaan Phexros fa'iitiin gooftaan Phexros Simoon seexanni akka nama qamadii gingilchuuti isin gingilchuudhaaf isin falmeera yookiin isin gaafateera ani garuu siif kadhadhe haaleluyyaa. Gooftatu nuuf kadhachuuf dhaabata malee yeroo hunduma seexanni qaawwa keenya barbaaduudhaaf akka leenca beela'ee naannoo keenya barbaada nu kassasuudhaaf. Garuu immoo gooftaan waan nuuf kadhatu waan tokko nu gochuu hin dandeenye malee jechuu barbaadetan. So kanaaf yoo akka kanatti wannoo goote, yoo akka kanatti deddeebite, yoo akka kanatti itti furte murtoo akkanaas eeggata. Murtee kana jalaa bahuuf garuu furmaanni isaa akka kana. Haaleluyyaa. Seexanni garuu furmaata isaa nutti agarsiisu obboloota koo. Diinni nutti agarsiisu. Namni iyyuu furmaata nutti agarsiisu yeroo baay'ee. Yoo asiin baate rakkoosi qunnamaa, yoo asiin baate rakkoosi qunnamaa, yoo asiin baate rakkoosi qunnamaa karaa hundumaa cufanii nu qorsu. Seexanni akkana diinni. Namnis yeroo baay'ee akka kanatti akiyyootti nu galcha. Kanaaf nama amanachuu, nama abdachuu dhiibne waaqayyotti dadhabina keenya kan kennannuuf jechuu barbaadeta. Waaqayyo garuu yoo asiin baatee asiin itti fuftee jette yoo akkana ta'uu baattee akkas deemte firdii kanas eeggata. Yoo immoo firdii itti natti hin faradamin jette garuu furmaanni kun jira nuun jira yeroo hundumaa. Waaqayyo qorumsa keessallee yoo gale yoo nu galche yoo ofii keenyaa gallee qorumsa sana keessaa waaqayyo karaa nu baasu qopheessitu yoo ati asiin gorte immoo ani immoo keessaan si baasan jira jechuudha. Kanaaf furmaanni kee kanaa. Asiin ba'uu dandeessa, qalbii geeddarachuu dandeessa, deebi'uu dandeessa, yaadachuu dandeessa, waan duriitti deebi'uu dandeessa, irraa garagaluu dandeessa jedhee furmaata nuu ka'a. Yoo ati irraa garagalte immoo kanatu si eeggata immoo nuun jedha jechuudha. Qabxiin itti aanu. Qabxiin itti aanu. Waldaa Efesoon irraa, waldaa kan biraa hundumaarraa wanti warri kaan argatan maalidha? Ergaa waldaa Efesooniif qofa ta'u otoo hin ta'in, ergaa Simiinonaaf qofa ta'u otoo hin ta'in, ergaa kan biraa waldoolii torban sanaaf qofa ta'an otoo hin ta'in, waldaalee kiristaanaa fi amantoota gara fuulduraatiif dhufanii fi dubbii kana dhaga'anii fi dhageessisanii fi dubbisanii fi dubbatanii fi warra akka dubbii kanatti deebi'uu barbaadan hundumaaf ergaan isaa maalidha? Nuti har'a waldaa Efesoonii miti, waldaa Phergaamoonis miti, nuti waldaan keenya garee waliin dubbiiti. Waldaa biyya lafaa irratti waaqeffannu kan biraa immoo qabna. Wanta kan biraa immoo qabna. Kanaaf waldaalee kana keessa warra hin jirree fi warra isaan booddee ka'anii dubbii kana dhageessisanii dubbisanii fi akka lakkoofsa boqonnaa tokko irratti jennee jechuudha. Sana booddee lakkoofsa sadii irratti boqonnaa tokko lakkoofsa jennee fi warra dhageenyee akkasitti jiraachuudhaaf dubbii amantii fi raajii as keessa jiru eeggachuu barbaannu kanaaf ergaansaa maalidha? Miiseejii yookiin jeneraalii ergaasaa nu hundumaaf amantoota hundumaaf qabu maali kan jedhutti
hunduma isaanii keessatti akkanatti jira. Innis maal jedhaa namni gurra qabu hundinuu isa hafuurri qulqulluu waldaa Efesoon hin jedhu qofa otoo hin ta'in waldoolii kiristaanatiin waldoota kiristaanatiin waldaalee kiristaanatiin kan jedhu kana haa dhagahu jedha. Inni itti aanu nama kana dhaga'ee hojiirra oolcheef akkuma jalqaba inni jechuudha. Akkamaa gammadu eebbifamaa akkamitti jedhu nama akkaataa gooftaan jireenya isaa beekee jireenya isaa gooftaan itti himee achi keessaa akka kanatti butee si baasa jedheenii garuu qalbii geeddaradhu garuu deebi'i garuu akkana godhi jedhee karaa furmaataatti agarsiisee akkuma gooftaan jedhee abboomamee tole jedhee gurra qabaatee dhaga'ee hafuura qulqulluuf abboomamee akka gooftaan jedheef akka dubbiin gooftaa jedhutti nama abboomameef maalan godha jedhee badhaasan kennaa. Haaleluyyaa. Tokko waldaalee hundumaatiif akkaataa badhaasa waldaalee hundumaatti akkaataa hojii isaaniitti akkaataa abboomamuu isaaniitti akkaataa ergaa isaaniitti akkaataa jireenya isaaniitti kenne malee badhaasa Efesoon the same thing Phergamooniif hin goone Simirnaaf Tiyaatiraadhaaf kan biraas Saardesiif hin goone waldaalee hundumaa fuulduratti badhaasa isaanii hundumaa akkaataa garaa garaatiin itti hime. Isa tokkoof muka jireenyaan sii kenna, isa tokkoof balbala banamaan sii kenna, isa tokkoof kan biraa, isa tokkoof kan biraa, isa tokkoof kan biraa jedheen jechuudha. Gooftaan maqaan isaa barbaadaan kan ulfaate haa ta'u badhaasan guutuu kan ta'e jireenya nuu kennuun isaa otoo dinqii nutti ta'ee jiru inni gatii nuti ofiidhuma keenyaa cubbuurraa qalbii geeddarannee deebinee fayyisee indaganaa nu badhaasuu kan jaalate furmaata ofiidhumsaa nutti himee karaa furmaatarra deebinee ookee jennee abboomamne deebi'uu keenyaan kan badhaasa nuu kenna akkuma ookee jettanii yoo abboomamtan eebba lafaa nyaattu akkuma jedhame jechuudha. Yoo diddan garuu immoo billaas nyaata akka jedhame argitanii gooftaan yeroo hundumaa yoo qoramne rakkina sana keessaa nu baasuuf furmaata hin jira jechuudha. Gooftaan rakkina keenya qofa beekayyuu miti rakkina keenya iyyuu beekuun isaa dinqiidha. Rakkina keenya qofa iyyuu beeka miti dadhabina keenya qofa iyyuu beeka miti achi keessaa karaa nuti bahuu dandeenyu samataan nutti ulfaatee qorumsa waggaa 10 waggaa 100 waggaa 20 nutti ta'ee eessan keessaa baana kana keessaa jennu achi keessaa nu baasuun mataa isaa waaqayyo furmaata qaba fidee dhufa nutti hima isa inni himu garuu gurra qabaannee dhageenya isa jedhudha jechuudha. Kanaaf yeroo darbe Isaayaas boqonnaa 43 fi 49 irratti dhaabannee ilaallee eddas immoo Yohaannis mul'ata Yohaannis keessa dhaabannee ilaallee ammas mul'ata Yohaannis keessaa boqonnaa 2 irra jirra jechuudha. Dadhabina keenya beekaa, hir'ina keenya beekaa, iddoo kamirraa akka qoqqoofne beekaa, gidiraa keenya bahachuu keenya beekaa, wanta baay'ee obsuu keenya beekaa, wanta nuti irraa kaanneef daganneef irraanfanne beekaa inni nu yaadachiisuu danda'a. Haaleluyyaa. Wanta nuti jaallannu beekaa, wanta nuti jibbinu beekaa, karaa inni keessaa bahnu beekaa, karaa itti keessa seenne beekaa. Argitanii eessarraa akka kufne beekaa, badhaasa nuuf barbaachisu badhaasa nu ta'u beekaa. Eenyummaan isaa akkamitti akka nuuf galu, akkamitti yoo dubbate, xiqsiisa kam akka dubbise, jecha kam yoo dubbate akka garaa keenya rukutu beekaa. Argitanii kanaaf waldaa Efesoon irratti seentariin isaa maal ture yaadadhu yookiin jaalala ture. Remember your first love jedhama jechuudha. Kan waldaa Efesoonii daqiiqaa 33 ergaa haasofnee booda waldaa Efesoonitti seennee jirra kun amma kallattiidhaan. Kanaaf waldaa Efesoon maal jedhaa? Gara waldaa Efesoonitti ergamaa isaachi dhaquutti ergamaa waldaa Efesoonitti akkana jedhii barreesse. Ergaan kun kan inni dhufe harka mirgaatiin urjoota torban qabee isa boqonnaa tokkotti haasa'aa ture jechuudha. Eenyummaa gooftaa Yesuus isa argee sana ilma namaa kan fakkaatu. Bahattuu ibsaa torban gidduu kan deddeebi'u sanatu sitti ergee jedhiti. Ergama waldaa Efesoon yookiin urjii tokkicha sanatti barreessee jedhaan jechuudha. Urjii torba keessaa sanni tokko ishee harkaan qabatee jiru sana keessatti. Argitanii hafuurri qulqulluun gooftaan keenya Yesuus yeroo hundumaa gidduu waldaa deddeebi'a. Yeroo gara waaqatti ol fudhatame maal jedhe? Ani amma dhuma baraatti isin biraan jira jedha. Amma immoo kan hafuurri qulqulluun jedhu namni gurra qabu haa dhaga'u jedhe. Waldoota kiristaanaatiin kan jedhu jedhe. Yohaannis inni noo ergamaa isa waldaa Efesoonitti akkas jedhii barreessi jedhe. Ergamaa sana immoo harkatti kan qabatee ture yoo ergamaa jechuun urjii. Urjicha immoo inni qabatee ture ilma namaa kan fakkaatu qabatee ture. Ilmi namaa sun urjii sana qabatee eessa gidduu deddeebi'aa ture? Baattuu ibsaa gidduu. Baattuun ibsaa sun eenyuun waldaa. Kiristoos Yesuus har'a yeroo hundumaa ergamoota isaatiin ergaa qabatee gidduu keenya deddeebi'aa. Waldaa isa sanaaf waldaa isa kanaaf. Anaaf si'iif. Waldaan kiristaanaa har'a akkuma yeroo darbe dubbanne qaama keenya eenyummaa keenya isa jiraataa kanaadha. Ana abdiin waldaa kiristaanaatti qophaa isaatti. Mana waaqayyooti, mana qulqullummaa waaqayyooti.
Macaafa qulqulluu akkas jedha. Qorontoota jalqabaa boqonnaa 3:17 fakkaata. Mana qulqullummaa Waaqayyooti. Abdiin qulqulluudha. Kanaaf mana qulqullummaa Waaqayyoo kana gidduu keessa kan deddeebi'u Gooftaadha. Kiristoostu keessa jiraata. Innis qulqulluudha. Hafuura qulqulluu yeroo hundumaa dubbata. Yeroo hundumaa abarsiisa. Akka manaatti mana koo, akka gaa'ilaatti gaa'ila koo, akka biyyaatti biyya koo, akka mandaraatti mandara koo, akka sagantaa garaagaraa fi garee garaagaraa qabutti garee koo gidduu kan deddeebi'u, garee isa sana gidduu kan deddeebi'u ergamaa qaba. Haaleluyyaa. Hafuura qulqulluudhaan dubbata. Ergaa hunduma keenyaa harka isaarraa qaba. Yeroo darbe dubbifanneerra. Nu hunduma maqaa keenya barruu isaarraa qaba. Akka irraan banneefis akkatti qiraxametti jira. Maqaan Gooftaa kan ulfaate ta'u. Kan isa ajaa'ibu Yesuus yeroo du'aa ka'e booddee madaan isaarra ture. Qaawwi isaarra ture. Isin eegalee isa iddoo waraaname irra ture. Qubataa keessa kaa'anii amma ilaaletti jechuudha. Kanaaf Gooftaan hojii kee beekaa jedhee waldittii sanaan jechuudha. Hojii kee beekaa jedhe. Wanta itti dadhabdu beekaa jedhe yeroo darbe baay'ee dubbadheera waan ta'eef. Obsaan danda'uu kee beekaa jedhe. Namoota hamoota calluma jettee akka hin dhiifne beekaa jedhe. Warri ergamoota otoo hin ta'in nuti ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argite ani beekaa jedhe. Isheen hunduu waaqaallu. Ookee tan isinii deebi'a waan ta'eef jechuukooti. Ati obsaan akka dandeessu ani beekaa jedhe. Maqaa kootiif jettees akka baattu ani beekaa jedhe. Kanas akka hin dadhabin ani beekaa jedhe. Garuu wanti biraa wanti ani neegatiif saadii kee beeku tokkotu jira. Waan na jalaa dhokate immoo kan sitti fakkaate waan gaarii amma kana hundumaa otoo qabdu, waan bareeda amma kana hundumaa otoo qabdu, wanta garuu tokko siirrate kan inni amma sirratti argadheef kanan sirratti qabadhe poointiin sirratti qabadhe waanan sirratti argadhe waanan si beeku ammas qaba. Meebii namoonni sin beekan ta'uu danda'a. Meebii ollaan sin beeku ta'uu danda'a. Meebii firri sin beeku ta'uu danda'a. Meebii warra ammatti wajjin waaqeffattu kun nan beekan jechuu danda'a. Gin inni aqaal. Jabina kees beekaa, cimina kees beekaa, dadhabuu kees beekaa, baay'ee hojii koof dhama'uu kees beekaa, maqaa kootiif jecha akkati qinqamtu, akkati qoramtu, akkati maqaan koo akka hin banneef wanta irratti duutu beekaa. Garuu አንድ ነገር የሚቀርሽ ነገር ማለ እሱም አውቃለሁ። wanti si hafu tokkos jira, wanta irraa kaatte tokkos jira, wanta yaadachuu qabdu dogoggortee irraanfatte tokko jira, dhiiftee kanatirraa fagaatte irraa kaatte tokko jira. Baay'ina beekumsaarraan, baay'ina hojiirraan, baay'ina qorumsarraan, baay'ina tajaajilaarraan, baay'ina hamootarraan, meebii baay'ina hojiirra, meebii baay'ina itti dadhabuutiin, baay'ina obsuutiin, baay'ina kan biraatiin wanta itti dagatte jira. Kanaaf remember your first love jedhame. Akka afaan Oromootti tokko kallattii inni jaalallee kee ishee jalqabaa yookiin jaalallee keessa jalqabaa sana yaadadhu jechuudha. Jaalala kee ishee jalqabaa sana yaadadhu. Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti nama jaallatanii dhabanitti maraatu miti. Nama lammaffaa sadaffaa jaallatanii miti, nama jalqaba jaallatan tokkotti maraatu. Kan isaan maraachuus akkuma biyya lafaatti iyyuu nama isaan jalqaba jaallatan first love yookiin biyya kanatti first insight jedhama. Namni tokko otuma daandii deemaa jiru fakkeenyaaf jaalallee yookiin abbaa ta'e gaafa gaafachuu jalqabu dursee gaafa dhaqee argu yookiin footoo ishii ta'a yookiin footoo isaa ta'a yookiin wanta gaafa sanarraa qabama irraa hiddama. Isatu dhalatee guddatee waan ta'ee maal ta'e gara jaalalaa gara gaa'ilaatti geeddarama. Yoo akkasin taa'in guddachuun isa first love ni jedhu isa gaafa jalqaba dhattee harka kaastee sana jechuudha. Isa gaafa jalqaba harka kaastee sana jechuudha. Kanaaf seentariin isaa yaadadhu remember as ta'us yookiin as ta'u waan tokko wanti dagattee yaadadhuudha mata dureen isaa jechuudha. Yaadadhaa amannaa isin taasisa kana. Hafuura qulqulluutu waldaa kiristaanaatiin jedha gurra qabaannan bakka ga'aadha. Wanti tokko hin barbaachisu laagaa kan biraa. Namni gurra qabaannan wanti kun baay'ee kiliiraa, baay'ee dhaga'uu danda'a, baay'ee hubachuu danda'a. Gurra kan qabu dhagaa yeroo yaallahu isa kana jechuudha. Alright. Mee waa'ee waldaa Efesoonii keessa waan xiqqoo isiniif yaada. Efesooniidhaan yaadadhu jedhaan. Kan isin ajaa'ibu hojii ergamootaa boqonnaa 20:31 irratti jechi kun jira. Yaadadhu kan. Efesoon kana yoo dhandhee ilaalle waldaan mul'ata Yohaannis keessatti Efesoon biyya Eejiyaa keessa jirti kan inni jedhu kuni lallaba Phaawulos keessatti Phaawulos waldoolii hundeesse keessaa yookiis immoo waldoolii Eejiyaa keessaa yookiis immoo Phaawulos waldaalee
ergaatti barreesse keessaa ergaa warra Efesoon wajji wal qabsiifnee yoo ilaalle hojii ergamoota boqonnaa 30 irratti boqonnaa 20 irratti lakkoofsa 31 irratti yaadadhaa jedhaan Phaawulosis. Isuma Yohaannis asitti yaadadhaa jedhuun kana yaadadhu jedhuun kana achitti immoo hojii ergamoota 20 irratti yaadadhaa jedhaan jaarsolii waldaa Efesooniin Phaawulos. Kan baay'ee sin ajaa'ibu waldaa Efesoon keessatti Phaawulos halkaniif guyyaa yeroo jalqaba wangeelatti lallabe waggaa 3tiif digiriin fudhatu namni waggaa 3tti digirii isinii galee waggaa 3tiif halkaniif guyyaa akkamitti imimmaaniin of isin eeggachiisuu koo yaadadhaa jedha. Imimmaan innaa jennu sasobanii feesbuukii kanarratti imimmaan qabachuun dadhabedhaan tokko miti poostii godhanii waan tokko ilaalanii garaan koo na cabe imimmaan qabachuun dadhabe hin sobu hin boonyeyyuu imimmaan dhiisatu waan tokkoyyuu ittiin sobanii laayikii godhachuuf mallattoo ishee ashaangulliittii kan fayyadamanii hin sobu imimmaan waan jedhamu garaan isaaniitu hin raafamne sobanii ittiin beekamudha. Inni Phaawulos garuu imimmaaniin innaa jedhu sobeet otoo hin boo'in imimmaaniin jedhamti. Boo'ee maraatet imimmaaninan waggaa 3 guutuu waldaan Phaawulos waggaa 3 guutuu gattaa'ee itti dafqee itti barsiisee itti boo'ee itti gaddee itti kadhatee itti jilbeeffatee waldaa Efesoo. Waldaan si'a meeqa Phaawulos otoo karaarra darbuullee itti goree dubbiseellee jaarsolii isaaniillee daandiittillee waammateellee yoon achi dhaquu dadhabeeyyuu isinitti kennadheera jedhee boo'ee itti kenne waldaa Efesooni. Waldaan namoonni Waaqayyoo baay'een macaafa qulqulluu kana keessatti caqasaman kakuu haaraa keessatti Phaawulos booddee jiran baay'een kan keessatti hojjetan namoonni Waaqayyoo iddoo gurguddaa kan qaban waldaa Efesooni. Waldaan bakka gaarii jirtu, biyya gaarii jirtu, iddoo argama gaarii jirtu, magaalaa gaarii keessa jirtu waldaa Efesoon. Waldaan biyya badduu keessa jirtu, biyya gadhee keessa jirtus waldaa biyya seexanaa giddugala teessoo seexanaa taates waldaa Efesoon. Kan biraattis hin dhagara fuulduraatti. Waldaa Waaqayyoo tolfamoo, waldaa hojiin seexanaa guute, waldaa dabtaraan guute, waldaa kitaaba ittiin xoloqqolan baay'ee qabdu waldaa Efesoon. Waldaa otoo hin ta'in magaalaa ishee jechuudha. Waldaa badhaatuudhas waldaa badduudhas jechuudha. Akka waldaatti otoo hin ta'in akka magaalaatti iddoo argama isheetti. Kanaaf hojii ergamoota boqonnaa 18 irratti yoo ilaalle achi irratti yeroo hamma 20tti yoo ilaalle akkasuma immoo boqonnaa 20 lakkoofsa 17 kaasee hamma 21tti yoo ilaalle bal'inaan hojii ergamoota boqonnaa 18 kaasee hamma 21tti yoo ilaalle waa'ee eenyu arganna Efesoon. Kontentii baay'ee bal'aa kan qabate jechuudha. Waggaa 3 guutuu halkaniif guyyaa maaliidhaan imimmaaniin otoo walirraan kutin isin tajaajile sana yaadadha. Isa kana immoo maal isin godhe ofan isin eeggachiise. Maaliidhaan of isin eeggachiise jaalala amma qabdan kanarraa duubatti deebitanii Kiristoosin gantuu laata. Kiristoos sobaa isinitti lallabuu laata. Barsiisonni sobaa isin gidduu galuu laata. Raajonni sobaa isin gidduu galuu laata. Akka mataatan kana hin jirtanii laata. Biyya lafaatti deebituu laata. Fakkeenya biyya lafaaf fudhattuu laata. Jedheen baay'ee sodaadhe halkanii guyyaa waggaa 3 guutuu halkanii guyyaa imimmaaniin of isin eeggachiisaa ture yaadadha jedhe. Yohaannis keessatti ennaa dhuftanii ilaaltan amma immoo waldaan sun hin jirtuyyuu jedhama miti dachaa sannaa nu barsiisu laalaa. Waldaan sun amma yoo akkamte meebii wannoota jira Turkiidha biyya Turkiiti keessa jedhama. Meebii waldaan sun yoo amma ta'e yoo jiraatte maalidha yoona masqiidha waldaa musliimaa taate jechuudha. Laalaa jechuu kooti. Sodaan Phaawulos yeroo sanaa sodaan Yohaannis yeroo sanaa amma eessa akka dhaqe jechuudha. Imimmaan isaanii dadhabinni isaanii dafqi isaanii eessa akka dhaqe jechuu kooti. Waldaa kana keessatti Phaawulos waggaa 3 guutuu akka barsiise. Waldaa sana keessatti Efesoon maqaan isaa Apholoos fa'i ilaalaa boqonnaa 18 guutuu jechuudha. Apholoos fa'i ilaalaa jechuudha. Apholoostu dursa dhaqee iyyuu itti lallabe. Apholoos fa'i ilaalaa. Apholoos booddeedha kan Phaawulos dugda duubarra deebi'ee ergama isaa lammaffaa keessatti.
ergama isaa sadaffaa keessatti. Kanaaf Apholoos booddee immoo Aqiila Phirisqilaa warra Phaawulos Efesoonitti dhiisee ofiisaatii Yerusaalem dhaqe ilaalaa. Namoota kana booddee immoo Ximootiyoos ilaalaa. Yeroo Efesoon hin qo'annu immoo Ximootiyoos immoo hojjetaa wangeelaa warra Efesoon waan tureef maal gochuu qabna immoo jechuudha. Ximootiyoos tokkoffaaf lammaffaas immoo Efesoon wajjin walitti yoo qabne ilaalla. Hojii ergamootaa boqonnaa 8:21 Efesoon wajjin walitti qabne yoo ilaalle. Namoota Waaqayyo amma kana ta'an yoo xiqqaatan isaan kanatu hojjete jechuudha. Inni amma asittas taa'ee barreessaa jiru kunis mul'ata qofaan barreesse toon ta'in akka seenan jedhutti Yohaannis ergamaan gooftaa mataansaa Efesoon dhaqee wangeela hojjeteera jedhama jechuudha. Kanaaf mul'ata waldaa Efesoon qofa toon ta'in mul'ata waldaa lee torban biyya Eejiyaa keessaatti kenne Waaqayyoo isa jedhudha. Akkuma Phaawulos ofiisaa dhaqee achitti hojjetee ergaa barreesse akkasuma inni kunis dhaqee achitti hojjeteera jedhama. Namoota Waaqayyoo amma kana maqaa isaaniitti dha'e Phaawulos, Apholoos, Aqiilaa, Phirisqilaa namoota kan biraa hin da'uun warra xalayaayyuu geessanii fi dhaqan. Argitamini? Warra xalayaayyuu geessanii fi dhaqan Efesoon. Warra yeroo Ximootiyoos gara Phaawulos dhaqu achi immoo jijjiiramanii gara Efesoonitti dhufan. Warra kana hundumaa namoota Waaqayyo amma kanaatiin hojjetamanii, amma kanaan tajaajilamanii, amma kanaan itti dafqamanii, amma kanaan hojjetamaniitu har'a iddoo kana ga'anii andi nagar bichaa xaaluuti. Wanta baay'ee cimaa irra too jiran, wanta baay'ee gaarii irra too jiran, xiqqoos kan jedhu Efesoon, ergaa Efesoon keessatti kan maqaa dhaame jechuudha. Ergaa mana hidhaa ta'eetu jiru. Too mana hidhaa taa'ee isaan jiru. Ergaa mana hidhaa beektu eeyyaala ergaalee mana hidhaa gara afurii kan ta'an wayii. Ergaa mana hidhaa keessaa Efesoon isa tokkodha. Ofiisaa mana hidhaa keessa, mana hidhaa Roomaa keessa taa'ee isaaniif hindeganaa barreessee hindeganaa namoota kan biraatti ergee yeroo darbe warreedii Ximootiyoos isaaniif dhiisee achitti wanta toora hin qabaanne toora qixxeessi kanaafan achitti si dhiisee dheesaaf ergaa barreessee keebii jechuudha. Yeroo darbe dachaa sanyiin obboleessi keenya kakuu haaraa fi kakuu moofaa yeroo barreeffama isaanii alaamaa isaan barreeffaman ergaa isaan qabatan nuuf kaa'ee ture jechuudha. Kaayyoof seentarii dubbii isaanii nuuf kaa'ee ture jechuudha. Isaan sana dhaqxanii yoo laaltan kana hundumaa yeroo laaltanii yeroo darbe Ximootiyoos keessatti Ximootiyoos maal jedhaa barsiisni sobaa akka isaan gidduu jiru barsiisa hin taane akka isaan hin barsiifne namoonni tokko isaan gidduu galanii yookiin isaan keessas ka'anii hojii ergamootaa keessa immoo hidhatan barsiisa tokko karaa kiristaanaa irratti barsiisaa akka isaan hin barsiifne harka dhoobu. Jaalalli isaanii kun immoo akka jirutti akka cimu akka hoo akka jabaatu malee jaalalli isaan gidduutti akka hin qorrineef Ximootiyoos jalqabaa boqonnaa 1:3. Jaalala isaaniitti kanatti akka ciman barsiisni sobaa isaan gidduutti akka hin deemne barsiisa dhugaatti akka qabanii jiraatan isa kana gorsaa jechuudha. Ximootiyoos hojjetaa isaaniiti, paastorii isaaniiti. Ximootiyoos tokkoffaa boqonnaa 6 barsiisa hindeganaa beekumsa kan jedhame kan namoonni ittiin bobboksan wanta baay'een isaan gidduu galee akka jiru. Isaan gidduutti garuu barsiisa sobaa sanarraa akka of eeggachiisu. Barsiisni sobaa akka hin barsiifamne dogoggora kan Phaawulos fa'ii barsiisan alatti namni tokkotti dabalee waan tokko godhee barsiisuu akka hin dandeenye isaan yaadachiisa. Ximootiyoos lammaffaa keessatti garuu si'a lammaffaa akka waan hidhamee jirutti inni kun sin gaddisiisin jedhaan garuu Ximootiyoos lammaffaan ergaa mana hidhaa jedhamee yoo kaa'amu iyyuu baatee jiru. Ximootiyoos lammaffaa keessatti Kiristoosiif jedhamee hidhameeti jedhaan jechuudha sun kanaan amma hindagana. Hidhamuunsaa si'a tokko jalqaba gadhiifameeti moo si'a lammaffaa kan hidhamee inni seenarraa yookiin akkaataa namoonni kaa'anirraa viiyuurraa laalcharraa garaagaraatiin argachuu dandeessu. Haa ta'u malee hojiitti isa jajjabeessee bara booddeetti jedhaan boqonnaa 3 keessatti. Bara booddee keessatti maali godhi namoonni wangeelatti namoonni hamoonni hin ka'u ati wangeelatti cimi jedhaan. Boqonnaa 4 keessatti yeroon koo akka ga'e gara koo koottu jedhaan. Dhiigni koo dhangala'uu fi nama si ergaa xiqqoo sittan ergaati immoo gara koo koottu jedhaan. Luqaas qofatu nu bira jira namoonni biraa immoo narraa gargar ba'anii jedhan. Xiroo'aas immoo macaafa naaf fidii jedhaan. Aqiilaa fi Phirisqilaan immoo isaa biraa akka jiran haasaa Ximootiyoos lammaffaa keessatti.
Otoo ganni hin laxin na bira dhufi jedhaan. Ximootiyoos amma kana kan naasa'ee fi Phaawulosii fi Ximootiyoos waldaa Efesoon keessatti hojii guddaa waan hojjetaniif ergaan Efesooniif Phaawulos ergeef Ximootiyoos kan erge interconnected waan ta'eef sababni isaa paastariidha. Akka paastariitti akka dhuunfatti ergee fi waldaadhaaf immoo akka waldaatti waan ergeef karaa lachuutiinis karaa paastariis karaa dhuunfas waldaan kan isaanii ta'e jechuudha. Karaa biraa bakka itti argama guddaa magaalaa guddaa bakka seentarii daldalaa seentarii biizinasii gaarii taatee otoo jirtu akkuma kana immoo seentarii waaqayyo tolfamtuu Arxeemis kakuu haadha keessatti hojii ergamootaa keessatti Dimeexiroos namni jedhamu meetii baqsee waaqa Arxeemis jedhamtu akka inni hojjetaa ture. Fakkii ishiitiin akka hojjetaa ture waaqaa gadi buute waaqayyittii gudditti biyya Efesoon akka jedhamte Iskindir namicha jedhamu. Fa'ii yaadattu yaada kan isaan tuttuqanii kaasanii akka inni ka'ee dubbatee biyya goolu kan godhan. Waaqayyo biyya Efesoon qofa otoo hin ta'in waaqayyittiin kun waaqayyittii Diyaanaa jedhamtu afaan isaaniitiin jechuudha. Waaqayyittii dubartoonni ejjanii qullaa buusanii fi akkatti aarsaa dhiyeessanii sagalee biyya hundumaa kan xureessite kan faalte guddittii waaqayyittii Efesoon bira dabartee Eeziyaa bira dabartee waaqayyittii biyya lafaa kan jedhamte jechuudha. Waldaa Efesoon irratti dhiibbaa guddaa kan qabdu ishii turte. Phaawulos yeroo wangeela lallaban dhiibbaa guddaa kan fide ishii ture. Buufata seexanaa turte, buufata xonqolaa turte magaalatti. Namoota Phaawulos yeroon amansiisu namoonni amananii gooftatti amananii macaafota ittiin digimtii yookiin xinqolaa yookiin qoricha namarratti godhan macaafota meeqa jedhaa macaafota lakkoofsa hin qabne gubanii innis gara 25,000 meetii 25,000 yookiin immoo akka birrii 25,000 haa ta'u jennu gara 25,000tti tilmaamame magaalaa xinqolaadhaan hafuura hamaadhaan qabamte turte. Magaalaa akka kana keessa taatee waldaan kiristaanaa akka kanatti namoonni amma kanaatti dadhaban namoonni waaqayyotti dadhaban har'a eessa jirti isa jedhu tilmaamuun sirrii rakkisu. Har'a eessa jirti asarchii godhaa namoota gaafadhaa kunoo kan akka barsiisaa Dachaasaa gaafadhaa. Isa kanaadhaan boqonnaa lamarratti gara ergamaa waldaa Efesoonitti akkas jedhii barreessi. Waaqayyo hojii kee beeka jedheenii jedha. Waan itti dadhabdu beeka jedheenii jedha. Obsaan baay'ee dandeessa beeka jedheenii jedha. Namoota hamoota cal jetteetu mandhiiftu sobanii ergamoota ani raajidha ani ebeluudha ani warra ofiin jedhan qortee bira geessee sobduu ta'uu isaanii adda adda baafteedha. Haaleluuyaa. Isa kana hundumaa ni beekaa jedha. Obsaan baay'ee dandeessaa maqaa kootiif jettee baay'ee baattaa kan immoo baachuudhuman dadhabdu ba'aa maqaa Kiristoosiif sirra kaa'ame irratti duuta maqaa Kiristoosiif jetteen duuta wayyoo gaa'ila koo maqaa Kiristoosiif jedheen baadhee jira jetta taayila koo maqaa Kiristoosiif jedheen baadhee jira jetta natti ulfaateedha in obsita mooni argitanii ijoollee abbaa manaa koo haadha manaa koo natti ulfaateera jireenyi biyya lafaa natti ulfaateera garuu maqaan Kiristoos immoo hin badin jetta waldaan kiristaanaa akkas na goote na hacuuccetta jetta gin waldaan Kiristoos immoo maqaan Kiristoos narratti immoo hin salphatin jetta hin baattaa hin dandeessaa hojii keen beekaati waaqayyo waan man hojjedhu hin beektu anoo waan baay'ettan dadhabaa waan baay'ettanoo gidiraa waan baay'ettanoo dafqaa waan baay'ettanoo bifa ijoollummaa koo buusaa waan baay'etoo na aarsaa na gubaa na qaxxala jechuun immoo dandeessa isas nan beeka waaqayyo. Kana hundumaa nan beeka. Baay'ee akkati dadhabdu nan beeka. Haaleluuyaa. Baay'ee akkati gidirtu nan beeka. Baay'ee akkati tajaajiltu nan beeka. Baay'ee akkati waa'ee koo dhimmitu. Waa'ee koo akkati baay'ee sissattu. Baay'ee akkati inaaftu nan beeka. Anuma qofatu immoo si inaaf. Anuma qofatu immoo hafee jedhe miti Eeliyaas. Lakkan nama 7,000 kan takkaa afaan isaaniitii waaqayyo tolfamaadhaaf. Inni hungatiin jira jedhe. Nan beekan isa kana jedhe. Calluma ittiin dhiiftu. Waldaa keessa yoo galan haa dubbatan maal la rakkisen jettu haa godhan maal la rakkisen jettu waan namaa cal jetteen dhiiftu warra sobanii raajii ofiin jedhan cal jettee tuma koomentii kenniteef hin dhiiftu cal jettee laaltee hoo hin jettuuni haa hin jettuuni cal jettee ri'aaktiin kennitu cal jettee sheeriin gootu gatteessee qorta dubbii waaqayyooti. Warra akka abdii kana cal je'aniituma odeessaa sa'aatii tokko guutuu odeessan cal jetteen dhaggeeffattu qortee laaltama caafanii.
warra taayitilii garaagaraatiin waldaa garaagaraa jeeqan wandara garaagaraa jeeqan biyya jeeqan cal jettee ilaaltu cal jettee fooloon gootuun qortaa ilaalta. Akka isaan sobduu ta'an akka isaan kiristoosiin hin lallabne akka isaan jaalala hin lallabne akka isaan dhugaa hin lallabne akka isaan jireenya hin lallabne akka isaan kiristaanummaa isa sirriif karaa bara baraan hin lallabne akka isaan ofii isaaniitiif beekamtii isaaniitiif zinnaa isaaniitiif wanta kan biraatiif bukkeedhaan lallaban qortee bira akka geesse baay'een beeka. Ati kanaaf meebii badhaasa na eeggachuu dandeessaa na eebba na eeggachuu dandeessa ta'a. Hojii keetti dadhabuu keetiif eebba na eeggachuu dandeessa ta'a. Waaqayyo maali gatiin koo si biraan baay'annee anoo akka kanattan si daqqee baay'een si hojjedhee maali ammayyuu jireenyi koo maa gadi quucara jettee gaafii gaafatta ta'a. Eeyyuu sittan dubbadhaa gurra yoo qabaatte hafuura qulqulluun isa dubbatu dhage jedheen jechuudha. Kana hundumaa qabda baay'ee gaariidha. 99 kana qabda baay'ee gaariidha. Gin aandi nagar guddalacha. Baay'ee wanta 99 kan gootan jirtu waaqayyoo baay'ee naaftanii baay'ee hojjettanii baay'ee dadhabdanii baay'ee mudhuktanii akkuma kana sa'aatii 12 kan walakkaadhaan teessanii torban kana guutuu waa'eedhuma waaqayyoo hojjechuu yaaddanii yoomuun akkas ta'e yoomuun akkana godhee yoomuun akkas ta'e jettanii waaqayyoo hinaafitanii waan hundumtuu isinii guutuddee isin kan rakkise jirtu waaqayyo akkasii yaadadhu. Tamalas gara sammuu keetti deebi'i. Astaawus gattaa'e. Yeroo ofiif kenni yaadadhu maalirraan kaadhe laata jedhe waaqayyo sitti haasa'uu barbaada. Maalirraan kaadhe maaltu na hanqate kana hundumaa kaadhee kana hundumaa fiigee kana hundumaa dafqee kana hundumaa godhee akka gaarii godhe immoo naaf gala kan gaarii ta'e immoo naaf gala waaqayyoon beeku moo hojii koon beeku moo dadhabuu koon beeku moo agabuu buluu koon beeku moo dafquu koon beeku moo jettan kana hundumaa beeku. Inni waaqayyo maal sirraa argate? Yoonii nagarummaa kanee waaqayyo wanta immoo narraa argateera jedhiiti gattaa'e yaadadhu. Istii gara jalqaba keetti deebi'a ergaan kun. Gara jalqaba keetti deebi'i. Gara kiristaanummaa kee jalqabaatti deebi'i. Gara amantii kee jalqabaatti deebi'i. Gara hafuura kee jalqabaatti deebi'i. Yeroo jalqaba harka kaastu akkam ture jaalalli kee. Kutaa kanatti jaalala kiristoosiif qabdu hin jedhu jaalala namaaf qabdu hin jedhu. Jaalalli jaalala waaqayyo jaalala kiristoos jaalala waaqayyo jaalalaan nama jaalannaa waaqayyo dirqama jechuudha. Namni nama jaalate waaqayyo dhiisuu hin danda'u. Namni waaqayyo jaalate nama dhiisuu hin danda'u. Wal keessa jiru. Namni akka bifa fakkaatti waaqayyotti onnoo nama isa of bira jiru nama jaallatutu waaqayyo isarraa fagoo jiru isa dhoksaa jiru isa mul'anne isa hafuuraa jaalachuu danda'a. Namni waaqayyo nan jaalladha jedhee obboleessaa immoo jaalachuu qaba. Isin galee kanaaf baay'ee salphaadha furmaanni isaa jedheen furmaata isaanatu sii beekaa mataan sin naanna'ini. Ati waan tokko cal jedhii yaadadhu aastaawusisti gaafa jalqaba natti amantu jaalalli kee 100% turre. Jaalala obbolootaf qabdu taayiltootaaf qabdu faarfattootaaf qabdu otoo manee beluu argee du'e beluu wajjin faarfadhee beluu wajjin lallabee du'e hin jenne utuma namanee utuma narra du'e utuma akkas ta'e hin jenne garuu waaqayyo umurii siif hin daballe amma kana hin jiraanne otoo beluu dhaqee harka qabadhee wajjin faarfadhee wajjin akkas ta'e raajinuma beluu bira dhaqee otoo wanna jedhe hin jenne waaqayyo garuu amma kanas hin jiraachifne kana hundumaa keessaa immoo waaqayyo irraa kireeditii barbaadda gin waan ta'e irraa sigigaatti argita. Wanta irraa marraa fiigderta wanta irraa marraa kaatte innis jaalala. Jaalala irraa kaatterta. Jaalala dur qabdu turte hin qabdu. Garuu barumsa Niqolaawotaa jibbita. Garuu hojii gaarii qabda. Garuu ergamoota sobaa barsiisota sobaa raajota sobaa of gidduudhaan xaragdee sobduu ta'uu isaanii bartee irratti qabdeerta isaan adabdeerta. Garuu maqaa kootiif jecha waan baay'ee waan obsamuu hin qabne waan dhugaa qabdu waan miidhamuu hin qabne maqaa kootiif jecha baatteerta miidhamteerta dandeesseerta ani sittan dubbadha waan hafuurri jedhu dhaga'i ati jaalala isa duraan eeggatte jaalala durbummaa keetii jaalala ijoollummaa keetii jaalala dargaggummaa keetii jaalala jalqaba keetii eeggatte gara jaalala sanaatti deebi'i hindaganaa waan irraa kufte yaadadhu bakka kufteertaati irraa sigigaatteertaati jaalalli waldaa keessa jiraati waldaa keessa hin jirtu. Namoonni alaa waldaan isaanii baay'ee gaariidha. Waldaan abdii fa'ii waldaan waliin dubbii baay'ee gaarii tajaajiltoota baay'ee qabu. Baay'ee sabirii an tajaajilu baay'ee akkas jedhu baay'ee barsiisu baay'ee akkas jedhu garuu jaalalli keessa hin jiru jedha jechuudha. Waldaadhaan yoo ta'e waldaa keenyatti akka waldaatti of ilaalutti mana gaa'ela keenyatti akka gaa'elaatti of ilaalutti jireenya dhuunfaa keenyatti akka jireenya dhuunfaatti of ilaalutti gaarii ta'a jechuudha kun. Kanaaf maal jedhe gara jaalala jalqabaatti deebi'i. Iddoo sanatti yoo deebite malee hojiin keessa dhimma koo miti. Namootatu cal jedhee harkasii rukutaa jira. Waan gaarii hojjette sirriidha. Namoota amoota qortee ilaaluun keessa homaa kun hundumtuu gaariidha.
Garuu namoota harkasii rukuta malee inni kun ammayyuu maaliif beezirraa kufte dhaabbannoo irraa kufte bu'uura irraa kufte jaalalli hin jiraanne taanaan nothing jaalalaan hin taane taanaan barsiisuun keenya jaalala hin taane taanaan lallabni keenya jaalala hin taane taanaan faarfannaan keenya jaalala hin taane taanaan odeessuun keenya sa'aatii tokko jaalala hin taane taanaan halkan taa'uun keenya akkasumaan dafqa xuruurfachuu ta'a jechuudha waaqayyo gatii keenya nuuf hin kennu sababni isaa jaalala jaalalli bu'uura waan hundumaati hidhaa waan hundumaati toon tajaajilin dura jaalala jiraachuu mala toon faarfatiin jaalala jiraachuu mala toon waaqeffatiin toon ameen hin jedhin toon waan ta'e hin barreessin jaalalli jiraachuu mala gara jaalalaa isa jalqabaatti deebi'ii wada qadimoo fiqir jedha jechuudha achitti deebi'ii jedheen ergaan efesooniif ergame kanaadha. Wanta hojjette hundumtuu bareedaadha. Namoonni waldaa kee dhufuu barbaadu. Barsiisanii qolaayotaa nan jibbaa waan nan jibbuun jibbita. Gen neemi waddaa waan itti waddu. Ani kanan jaaladhu jaalalaati immoo jaalala hin jaalattu. Jaalalli dhiiftee deemtertaadha. Jaalalatu badee miti. Jaalala situ balleesse situ dhiisee deeme situ badee daandirraa. Fiqirmaa zaalle egzaabeer fiqirno waaqayyo immoo achuma jira bara baraan isuma kaleessa isuma har'a isuma bara baraan isuma fuulduratti. Situ waaqayyo dhiisee deeme situ jaalala dhiisee deeme jaalala sabeezii waan hundumaa ta'e irraa fiigdee jaalala dhiiftee otoo hin jaalatin namoota adabaa jirta. Otoo hin jaalatin lallabaa jirta. Otoo hin jaalatin waan gaarii gochaa jirta. Otoo hin jaalatin barsiisanii qolaayotaa isa jedhamu sanaan jibbaa jirta. Ani kan hin jaaladhu jaalala waan ta'eef jaalala san jaaladhus naaf jaaladhu gara jalqaba keetti deebi'ee yeroo jalqaba keetti akkanan turre yeroo Phaawulos bira jiru yeroo Ximootiyoos bira jiru yeroo Xiqiqoos yeroo namoota waaqayyoo yeroo Aqiilaa yeroo Phirisqilaa yeroo Aphoolos yeroo namoota kan biroo waaqayyoo yeroo Yohaannis bira jiru akkanan turre jaalala qabda turte. Amma garuu pooyintii amma kanaa 9 guutuu argatte ishee 10ffaa 99 guutuu argatte ishee 100ffaa yookiin pooyintii tokketti jaalala isheettus yaalaa irrate jaalalli sun iddootti deebi'u malee hin ta'u. Amma jaalala iddootti deebiftutti isaan kun hundumtuu qabxiinsiif hin qabamanidha marakkoon jiru. Kanaaf maal jedheen adaraa kee maal godhe waan irraa kufte yaadadhu. Isa kana yaadadha obboloota ko. Taa'aa gad taa'atii yeroo fi kennaatii kilaasii dhuunfatti galaatii mana dhuunfatti galaatii mana kophaatti galaatii kadhannaa kophaa tokko argadhaatii namoonni harka sii rukutu eeyyee alaa harka sii rukutu baay'ee barsiiftaa baay'ee tajaajiltaa baay'ee jaallatamtaa baay'ee koomentii sii kennu waan kee something kee galaa tiktokaa followerii baay'ee qabda gen gaaffiin kee homaa hiikkachaa hin jiru hojii baay'ee hojjettaa itti dadhabdaa gooftaadhaaf jettee ba'aa baay'ee baattaa baay'ee tajaajiltaa qorumsi immoo sitti baay'ataa yoonee nagarin maalle wanti si hir'ate tokko immoo jira wanti na hir'ate immoo tokko jira jechuudha. Tarii beezii isa ta'e tarii kiristoos isa jalqabaa tarii namoota waaqayyoo ta'an jalqabaa warran ani dur nan jaaladha ture. Warran ani dur lubbuu koon baasaf ture. Amantii kootiif wangeelaaf dur lubbuu koon baasaf ture. Isaanin chillaa godhee laata. Isaanin laqaqitti godhee laata. Isaan xiqqoo ishii funyootti dheeressee laata. Kana hundumaa otoo hin godhuu, kana hundumaa otoo hin danda'u, gooftaan hojii koo hundumaa otoo beekuu, dadhabina koo, rakkina koo, gidiraa koo, qorama koo hunduma otoo beekuu kan inni calna jalaa jedhee maaliif tarii beezii isa ta'e, hidhaa waan hundaa ta'e, teentarii isa ta'e. Jaalalatu natti hir'ate laata. Garee waliin dubbii keessaa jaalalli ni hir'ata jettanii yaaddu sirriitti hir'ata. Maal waldaa Efesoon keessaa maa hir'ate? Waldaa Efesoon kan akkanatti waldaa waggaa 3 mimmaaniin Phaawulos isaan tajaajilee isaan barsiisee of eeggachiise akkamitti namoonni gidduu galanii jaalala isaanii hir'isan. Har'a wal yaaduun jira, wal gaafachuun jira, walii bilbiluun jira, walii barreessuun jira. Gaafan jalqaba waasaappii banadhu akkaman ture. Gaafan jalqaba Kiristoos amanu koo biraa galuun mataan isaa du'a kooti. Halkan muluu dhaabannee ji'a keessa dukkana keessa dhaabannee haasaa bulla. Wal fuunee waliin gallee wajjin kadhachaa bulla. Waa'ee nyaata waa'ee dhugaatii waan biraa kan biraatiin. Amma maaltu jira? Torban keessatti si'a tokko wal dubbifnaa yoo dandeenye. Si'a tokko wal dubbifnaa namoota taayiltoonni wal dubbifnaa koree wal dubbifnaa si'a tokko bakka gaara. Hin jiru. Waldaa keessa biyya lafa dhaqaa nagaadhumayyuu carraa dhaabannee wal gaafachuu qabnaa torbanitti wal bilbilee wal eenyunnaa isa dhukkubsate isa maali wal quba qabnaa qubuma walii qabnaa jaalala keessa gaara duraa sanatu jalaa bu'e. Jaalalli achuma ture asitu jaalala dhiisee baqate. Jaalala hin barbaanne hin fe'u jette funyaan qabatte biraa deemte. Lakkoofsa 4 irra jira. Jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu kee sirratti argadheera. Situ dhiisuu keeti malee jaalala si dhiisee deeme miti. Situ jaalala dhiisee deeme.
Jaalalli immoo maaloo jedhee si duukan ba'u. Yoo ati itti deebite sitti deebi'a. Yoo ati irraa baqattee sinuma si dhiisaa. Kanaaf isa kanan sirratti argadhe. Kanaaf furmaanni kee maaliin haahun ingidii. Ammas maalirraa akka kufte yaadadhu. Maalirraa kufte? Jaalalarraa kufte. Jaalala ishii jalqabaa sana irraa kufte. Akka yeroo jalqabaa sinsinniin kee sun sirra darbe. Fe'iin ati naaf qabdu, kadhannaan ati naaf qabdu, faarfannaan ati naaf qabdu, waldaa dhufuun ati naaf qabdu, tajaajilaaf lallaba dhaggeeffachuun ati naaf qabdu akka isa jalqabaa sana sirra darbee bakka amma chikkisi godhee ol siin jedhee sitti baay'atee bakka dhiistee deemte booda. Maal borusu achuma jira taanis achuma jira itti deebi'uu hin danda'u itti dhiiftee deemte. Otoo ati dhiiftee deemte jirtuu yoo dhufee ibsaa kee achisee laabute maal goota? Indaganaa barbaaddee argachuu hin dandeessu. Jaalala waldaa keessa keessee adoobii keetii ala oolta yoo ta'e maqaan kee ala oola, jireenyi kee ala oola, tajaajilli kee ala oola, hojiin kee ala oola, namoota gargaaruun kee ala oola, hiyyeessota gargaaruun kee ala oola, faarfannaan kee ala oola, yaama zuumirra oola, oonlaayinii oola, paablikii oola. Gin mana kee keessatti jaalala ukkaamsitee dhoksitee baatee yoon ati otoo mana hin jiraatin dhufee ibsaa keessa jalaa bute deebitee jaalala sana argachuu hin dandeessu. Kanaaf otoon dhufee baattuu ibsaa keetii achiis jalaan butin wanta irraa kufte kana deebi'iti yaadadhuuti indaganaa kaffitaa keetti ol deebi'i. Ahun wadqaa. Hin kufne jettee dhidhiitachaa jirta. Kufteerta. Hojiin kee immoo gaariidha. Tajaajilli kee immoo gaariidha. Namoonni harka sii rukutu alaa si jaju otoo waldaa eebeluu miseensa ta'anii jedhu otoo nama akka kanaa tajaajiluma akka kanaa qabaadhee jedhu otoon hojii akka kanaa qabaadhee jedhu otoon barsiisota akka kanaa qabaadhee jedhu haaloo faarfannaan alatti sirriitti dhaga'amaa. Maqaan kee alarraa girgiddaan isaa manni isaa baay'ee bareeda. Gin keessi kee fafaadha, offaadha, jaalala waan jedhamu hin jiru koshkoshiidha jedha Phaawulos. Cal jedhe akka waan sibiila kililchuuti. Kanaaf ootuma waan hojjettu kana hin dhiisin wanta hojjettu kun hundumtuu gaariidha. Garuu jaalala keetti deebi'i. Garuu yaada garaa keetii geeddaradhu. Maali waldaa amma kanatti akkana taateertu yaada garaa geeddaradhu jedhu? Maaliif abdiis akkanatti yeroo hundumaa halkanii guyyaa waaqayyoo holkennee hojjetuun akkamitti yaada garaa geeddaradhu jedhama. Maali ebelusa maastarsiif digirii dhiyoo kana waaqayyoof jecha fudhate akkamitti yaada garaa geeddaradhu jedhama. Maali akkamitti irraa kaata ebelu hundee jaalala maal jechuudha guyyaa muluu waa'ee jaalala lamuuti akkamitti waa'ee jaalalaa irraa kaachuu danda'a ebelu akkamitti jaalachuu dida akkamitti jibbi qiimiin akkamitti gargar wal qooduun waa'ee wallaggaa waa'ee shawaa waa'ee dhihaa waa'ee gaaraa waa'ee dakaa waa'ee bachoo waa'ee gammoojjii waa'ee baddaa wal qooduun akkamitti isa gidduutti uumama maal ebelu miti tajaajilaa miti jechuu dandeenya. Efesoon waldaa Efesoon miti waldaa Phaawulos waldaa Ximootiyoos fa'ii miti waldaa namoota waaqayyoo gurguddoo miti akkamitti akkana taate noo yaa. Kanaaf obboloota koo waldaa kanaanii iddoo keetti deebi'i. Yaadadhu as ta'us tamalas qalbii geeddaradhu saagibaa jedheen jechuudha. Tajaajila yeroo ammaa nuti hin jaallanne waldaa Efesoon hin jedhee jechuudha. Kanaaf obboloota koo adeeminu. Qalbii haa geeddaran. Uumaan balleessu otuma qulqulluu taatanii jirtu qalbii geeddaradha. Otuma tajaajila taatanii jirtu qalbii geeddaradha. Otuma waan gaarii hundumaa hojjechaa jirtu qalbii geeddaradha. Qalbii geeddarachuu waan tokko hin balleessu. Waan tokko otuma qulqulluu taatanii bakka waan 100% ta'anii qulqulluu otuma ofiin jettanii jirtan homaa rakkoon qabu qalbii geeddaradha. Qalbii geeddarachuun nu baasa. Waan mo'amtu waldaan keenya akka hin guddanne kan gochaa jiru. Seexana bichaa miti, diina bichaa miti. Namoonni immoo baay'ee hawwu dhufanii hin deemu toluma akka waldaa isaanii taane kan jedhan jiru gin akka nuti as keessatti hin guddanne kan godhe tarii waatu jira laa cubbuu wanti dhokataan jira laa tarii wanti awwaalame jira laa. Yoo cubbuu hin himatu ta'ee hin hiiqu hin fagaatu hin zallaqu jedhamu wanti qulqulluu akkanidha. Kanaaf maal jedhee yaada garaa kee geeddaradhu yaadadhu tokko yaadatta erga yaadatte booda jaalala gosa irraan kufeedha yes okay qalbii kee geeddaradhu gattaa'iti itti yaadi. Kutaa kadhannaa kee galii kutaa maalii kee galii daqiiqaa 30 ofiif kenni itti yaadi maalirraan kufe maaliif kun hundumtuu akkanatti ta'e natti dukkanaa'ee tarii baattuun ibsaa koddoo jira laata. Jedhiti sakatta'i yeroo darbe waa'ee ifaa qo'anneera. Sakatta'i ibsaan kee iddoo sirrii jiraa ifaa jiraa sakatta'i. Hin ta'e taanee ibsaan kee seelaa fudhamte jechuudha. Yookiin seelaa fudhamtu diimimiste jechuudha. Yookiin situ iddoo hin taane kaa'eera jechuudha. Yookiin jaalatti dhiiftee ati cal jettee goodadha dirsaa jirte jechuudha. Kanaaf gattaa'e yeroo of kenniti yaadadhu. Gaafa yaadatte afur qulqulluu yaada kee keessa fide inni lakkaa qiddim indazzaa nabbar. Ani lakkaa waggaa kan akkasan ture, waggaa dheengaddaa akkasan ture, waggaa darbe akkasan ture.
barana lakkaa kanarraan kufe kanattuu qorumsa akkanatti naabbitti baay'ate otoo namni qajeelummaa godhu dabaannaa deebi'u otoo akkanatti wannoo jedhu otoo namoota waaqayyoo akkas sana godhu otoo akka kana ta'u otoo waaqayyoof amma kana inaafuuf edaa kan inni akkana ta'ee akkas ta'uufi lakkaa beezirraan kufe jechuudha. Jedhiti of argadhu gaafa of argatte qalbii kee geeddaradhu bakka tamalashii. Qalbii kee geeddaradhu anatu balleesse irraan kufe waaqayyo iddootti na deebisi baattuu ibsaa kooti hin butin na yala baattuu ibsaa keetii butte taanaan lammaffaayyuu dukkana keessa cilleemaa keessa qabachaa haftamanii hin argattu. Kanaaf maal jedheen yaada garaa kee geeddadhuti maal godhe hojii keessa dura hojjechaa turte sana hojjedhu. Hojii keessatti hiirtu kanan dhiisiniti isa dura hojjechaa turte sarraa kufte sana indaganaatti dabalee hojjedhu. Hojii kee beeka jedheenim. Asitti immoo maal jedhan hojii keessa duratti sana hojjedhu isa dura hojjette. Amma kan hojjechaa jirtu jirtaa raajota qortee adda baaftettaa warra dhugaa ta'an adda baaftee dhuguma warra soba ta'an adda baaftee hamoota jalaa calin jenne maqaa kootiif jecha mormatti inni wal gootanii wal qabdaniirtu maqaa kootiif jecha wanta baay'ee rakkina baay'ee obsiteetta gaa'ila kee maqaa kootiif jecha diigdeerta ta'uu danda'a. Maqaa Kiristoos dhiisuu mannaa du'uu naa wayyeetteerta ta'uu danda'a. Wanta ta'e ta'eetta ta'an maqaa Kiristoos narratti baduu mannaa kun hinattaa badu jettee waan baay'ee qabeenya kee jireenya kee waan baay'ee gatteerta. Maatii kee fira kee dhiisteerta ta'a. Garuu kana hundumaa keessaa rakkinisti baay'aadha. Taa'e yaadadhu qalbii kee geeddaradhu. Edda yaadatte qalbii kee geeddaradhu. Qalbii kee edda geeddaratte qalbii geeddaradhe bakka. Haaleluuyaa gooftaan naa dhiise jetteen taa'in maal godhe hojii isarraa kufte sana deebi'ee hojjedhu. Kaleessa faarfachaa turtee jireenyi sii qajeelaa ture. Faarfannaa kee eeggatte jaalala waaqayyoof qabdu faarfannaa waaqayyoof qabdu galata waaqayyoof qabde qalbiitti geeddaradhu. Indaganaa deebi'ee faarfachuu jalqabe. Malee taa'ee qalbii geeddaradhutti bakka naa dhiisee taa'ee miti dubbiin. Kaleessa jaalala obboloota qabdaa. Kaleessa hinaaffaa obboloota si keessa jira. Waaqayyoof namoota waaqayyoo jaalalli isaa dhibba meeqa si keessa jira. Filannoo miti kennaa miti kun dirqama. Nana mana nan jiraadha jennaan dirqama jaalatte dirqama jaalala miti gooftaan jaalala ka waaqayyo jaalala ka obboloota jaallachuu fi waaqayyo jaalachuutti hiikama kakuu moofaa hunduma isaa yoo dubbisuu baatte kakuun haaran hiikan isaa maalin jaalala waaqayyo jaaladhu nama jaaladhu xumurameera ergama isa kana eegdi taana mootummaa waaqayyo jireenya bara baraa galtaa jedhe gooftaa Yesuus kanu haaleluuyaa jaalala keetti deebi'i. Indagana hojii duratti hojjechaa turte yeroo daa'imummaa keeti wada qadimoo wada elementarii nagar yeroo jalqaba utoo amantiin kee kitaaba amma kana baay'ee hin qorin utoo baay'ee hin hubatin utoo baay'ee siif hin galin utoo amma kana ayyaanni siif hin baay'atin utoo keessa gadi galtee kana jechuun sana jechuudha kana jechuun jettee ebelu qoruun dhaqinii abdii qoruu utoo hin dhaqin dursa yeroo reefu amante garaan kee 100% qulqulluuf duwwaa manni kee haxaa'amaaf qullaa'aa kan wanta tokko keessa hin seenne hafuura qulqulluun dhufee kan keessa qubatee chaappeffate kan ta'e amma garuu sinti nagar bukkee dhangala'ee hafuura qulqulluu keessaa gadi baasee dhiisee kana deeme gara sanatti deebi indaganaa hojii sana hojjedhu yoo ati kanan godhu jette gin kana yoo gochuu baatte maalan godha sitti dhufeetan ibsaa baattuu ibsaa keetii iddoo dhaabu taa'e. Baattuun ibsaa akkoo waldaa keeti waldaa keen diigaa jechuudhaaf hiikaan qabu. Waldaa dhasati jettee waldaa keessa isaa hundumaan hora'an tolchee maal gootee namoonni hundumtootoo waldaa isaa dhaqee darbii 2 moo 3 moo 4 qabamoo iddoo akkasitti addaraashachi akkasii kaasettiidhaaf baay'ee bareedaadha eebbisiifachuudha fi namoonni waldaa sana akka isaan sagantaan isaanii akka kanaadha baay'ee bareedaadha raajota sobaa wanti jedhamu gidduu isaanii hin jiru namoonni achi baay'ee namoota obsa qabeeyyiidha qoramanii kan ilaalanidha baay'ee bilchaatoodha jettee namni alaa hundumtuu harka seeruu ta'a. Ginaati waldaa miti duwwaadha keessi kee jaalalli hin jiru erga ta'e kana hundumaa gochuun kanaaf maal laa godha. Macaafni qulqulluun maal jedhettu bakka jaalalli hin jirretti cooma moo nyaachuurra jedhamtu fakkaate bakka jaalalli jiru raafuudhuma nyaatanii buluu wayyaadha. Dubartii waliin jaalanne tokko wajjiniin qancabacaqxu mana tokko wajjin galuu baaxii manaatti ba'anii buluu wayyaadha. Kan gooftaa bara baraan kan fayyadamu. Sini galee. So waan guddaa jaalala hin qabnerra mana sooressaa mana qabeenyaan guutuu jaalala hin qabnerra mana hiyyeessaa ishee jaalala qabdu ishee xiqqoo sana keessa jiraachuu. Gooftaan maqaan isaa kanuma ta'e. Obboloota koo mee yeroon qoosaa nu ga'a.
yeroo hundumtu nu ga'a. Waaqayyo nu bal'iseera, waaqayyo nu guddiseera, namoota nuuf kenneera. Akkuma waldaa Efesoon nu bal'ise nu baay'iseera. Mee teenyetti ilaallu. Ilaallee daqiiqaa ofii kennee daqiiqaa 5 daqiiqaa 30 waaqayyo hundatti ofii kennee isti cal jennee yeroo yaaduu danda'u ofii haa kenninu yaadne maa inni laata? Maaliif kun akkanatti baay'ate laata? Silaa hoo wanti nu hojjedhu hundumtuu gaariidha. Fedhii garaa kootii keessaa waan baay'ee waaqayyo hojjedha. Baay'ee tajaajila. Namoota baay'eetu tajaajila. Namoota baay'eetu hojjeta. Namoota baay'eetu waaqayyo akkas jedha. Waaqayyo kun ni hafa torbanii amma torbanitti sagantaan yoom ga'an jedha. Garaan koo waaqayyo koo wajjin jira. Yeroo hundumaa yooman kadhadha yooman garaa ga'an jedha. Namoota akkasii duukaan buune akkas godhee akkas ta'eera. Maqaa Kiristoosiif jecha immoo waan baay'ee ofitti hir'iseera. Jireenya koo dargaggummaa kana ofitti hir'iseera. Maal ta'eera kanaaf jecha akka namaa ta'uu hin dandeenye. Maaltu natti dagabtamee tan waaqayyoo akka barbaadetti gidduu kootti hojjechuu didee. Ifaan koo maa namnatti wannu jechuudha. Tarii jaalala koosa jalqabaatii jennee haa qorrumeesti. Jaalalli keenya jalqabaa sun gidduu kana keessa jira. Waaqayyo torban kanaaf baay'eedhuma kanaan dubbachuu barbaada. Kanaafan amman silaa yoona deemee waldaa sibiilaa kan biraatti ce'uu danda'u as gidduu turuun narra jiraata jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa barbaadaan kan uffate ta'u. Kanaafan sa'aatii tokkoof waan ta'e halkan walakkaadhaan taa'ee odeessaa jira. Malee naa kafalamee yookiin waan ta'e miti. Aniyyuu mataan koo tarii jaalala jalqabaarra hin jiru laalsin jiru qoree of laaluu narra jiraata. Tarii akka jalqabaa miti leeta. Tarii akka jalqabaatti amma wanti waaqayyo sensii nan godhu hojii waaqayyo sensii nan godhu laata jaalalli waaqayyo galu qabu akka jedhee jalqabaa miti laata natti fakkaata. Jaalalli hiriyootaaf qabu namoota waaqayyootiif qabu namoota namanneef namoota amananiif qabu namoota fakkaatti waaqayyoof uumaniif sabaaf sablammiidhaaf qabu akka durii nan fakkaan akka akkas miti. Kanaaf gattaa'ee qalbii geeddachuun qaba. Gattaa'ee hojiin sana innaan jaalala sana guutuu of keessaa qabu gara jaalalichaatti san deebi'ee ilaalee deebi'ee hojjechuu qaba. Kana booddee hojiiwwan konni nama hojjedhu hundumtuutti naa dabalamanii haaleluyyaa gatii koo naaf kabalchisu. Badhaasa koo naaf fidu. Akkanan ta'u yoon ta'e ibsaan koo iddoodhaa buqqaa dhufe. Baattuun ibsaa kooti iddoodhaa buqqee taanan ibsaan koo hin jiru jechuudha. Waan tokko naatti bakka isaa maleetti kufaa jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo bakka malee mana koo keessa taa'e taanan homtuu waldaan koo jiraachuun shinnaatti. Baattuun ibsaa waldaa kiristaanaatti jedhee akka hiike dhufee waldaa kiristaanaa ati jettee ittiin of jigsuu hin danda'eera. Garee kee ati jettu jigsuu hin danda'eera. Gamoo ati ittiin of jajjuu bishaan gaaf tokko taree ishii balleessuu danda'a. Lolaa gaaf tokko taree ishii balleessa, bubbee gaaf tokko taree ishii balleessa. Maal ishiitti lafarratti ijaaramte hoo? Shinuu sanayyuu akka hin taanetti ijaaramte hoo? Kanaaf obboloota koo waaqayyo jaalala keenya barbaada. Hojii keenya caala, tajaajila keenya caala, jireenya keenya barbaada waaqayyo. Haaleluyyaa. Kanaaf yoo ati akkas gochuu baatte sin adafa. Yoo ati akkas goote hoo sin badhaasa. Maalan si badhaasa? Muka ija isaa nyaatanii jireenya ittiin argatan keessa isa jiru. Jannata waaqayyoo keessa isa jiru. Isarraa nyaachuudhaaf carraa qaba. Maa jechuudha muka jireenya nyaatanii? Muka ija isaa nyaatanii jireenya argatan jechuudha. Ibsaan koo yoo achii butame muka jireenya nyaatanii argatan muka ija isaa jireenya ta'e ija jireenyaa waan jedhamu arguu hin danda'u jechuudha. Yoo ibsaan koo butamuu baate ani jaalalatti deebi'e hojii koo isa jalqabaatti yoo hin deebi'e badhaasni koo maalidha? Ani isa mo'uuf ilaalaale isa mo'uuf jedha. Akka waan uleedhaan mo'anii akka waan gateettiidhaan mo'anii akka waan barsiisota sobaa wajjin waliin mormanii qoranii mo'anii isa miti dubbiin. Inni mo'u sun isa kamiidha? Isa qalbii geeddarate, isa gadi cabe, isa yaa waaqayyo naaf dhiisi jedhe, isa hojii isaa isa jalqabaaf jaalala isarraa kufe yaadatee lakkaa jaalala kanarraan kufe jedhee akka gooftatti gurra qabaatee isa gooftan hafuura qulqulluudhaan afaanii baasee hiyyee sagalee dhageessee dubbatu waldaa kiristaanatti erge kan waldaa Efesooniif hin ergame ergaa kooti jedhee fudhatee deebi'ee mana isaatti gadi galee cufatee of ilaalee of qoree ana jedhee qalbii geeddaratutu isa mo'eedha. Malee inni mo'ee isa uleedhaan dhaqee rukutee mo'ee miti. Inni mo'ee isa miidiyaadhaan foloorii tiiktookii baay'ee qabaatee akkas mo'ee miti. Isa geemii taphatanii mo'anis akkasii miti inni mo'u.
Isa kan biraa waan biraa tiksii baay'ee dhabannoo jedhani. Isa kan biraa hojii koo akkasiidha maalidha akkasiidha. Ani beluu akkasiidha waaqayyo waan akkasii naan hojjete dhukkuba amma kanaan fayyise akkasii maaloo dhuga ba'umsa akkasiidha isa jedhu miti inni immoo isa gad deebi'ee ukkaamamee lakkaa wanti nan hojjedhu kun hundumtuu hojii gaarii agaruu akkasumaan hojii gaarii koo kanaan jireenya bara baraa arguu hin danda'u jechuudha. Lakkaa jaalala kiristoosiif jaalala namootaa isaan kuferraa deebi'uu narra jiraata. Achitti qalbii geeddarachuu narra jiraata. Hojii jaalalaatiin wal qabate hojii amantii kootiin wal qabate hojjechuutu lakkaa narra jiraata malee cal jedhee hojii qofaan jireenya dhaaluudhaaf deemuun narra hin jiraatu. Warra jedhan sanaaf ija muka jireenya isa nyaatanii ittiin jireenya argatan kenna. Eessa isa dhaabatu jannata waaqayyo. Isa duraan silaa eden gannat keessa dhaabachaa ture isa isaan jireenya dhabanii jalaa hari'atamanii ba'an. Isa lammata akka isaan keessatti hin deebineef dhorkaman sana jaalala waaqayyoof jaalala obbolootatiin deebisa waaqayyo iddootti. Haaleluyyaa. Qaansaa bara baraan kan ulfaatudha. Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Waaqayyo si naa gargaara. Isa kana irratti hojjettanii jireenya kee irratti hojjettanii akka mana keessanitti hojjettanii akka dhuunfaa keessanitti hojjettanii akka waldaa keessanitti hojjettanii keessumatti immoo akka gaa'ela keessanitti irratti hojjettanii lakkaa waaqayyo mandara Efesooniin kana jedhee obboloota koo gaa'elli kiristaanaa guyyaa guyyaatti hiikamu lakkoofsan qabu. Isa nuti muuviidha diraamadha jennee teenyee ilaallu koo piraaktikaalii mana keenya mana obboleettii keenya mana tokkoo keenya keessa koo oola. Islaamanni baay'ee yaadaa hiikkateera cal jedhee abbaa manaatu haadha manaatu wajjin jiraata. Akkasumaan akka ruummeetitti akka mana kiraa fudhatanitti wajjin jiraatu. Ruumii tokko ishiin qabattee ruumii tokko inni qabatee algaa tokkorra ta'anii garaagara jiraatanii mana tokko keessa ta'anii kushiinan isaanii jireenyi isaanii sireen isaanii gargar kan ta'e. Akkasumaan kan hiikamaa kan jaalalli inni jalqabaa walii qaban hundi isaanii yuuru first love jaalala isaanii jalqaba keessaa kan bade expaarii kan ta'e. Jaalala achi bakka ta'e ol kaa'anii ofii isaaniitiif akka waan bara kana jaalalli hin jiru kan jedhan miidiyaa irratti lallaban. Bara kana namni jira, bara kana jaalalli jira, bara kana jaalalli jira jechuun akka waaqayyo jira jedhanii gaaffii gaafachuudha. Jaalalli maa jira, jaalalli bara baraan jiraata, hin du'u, hin badu. Amantii abdiif jaalalli yeroo hundumaa jiraatu. Nutu hin jiraanne, nuturraa bade, nuturraa sigigaate, nuturraa kufe jaalalli kaffitaa isaa eeggatee jira. Gara sanatti deebi'uu danda'uudhaaf qalbii geeddarachuu waan jedhamu jira. Qalbii geeddarannaa waaqayyo nu deebisa. Waaqayyo nu deebisee badhaasa keenya nuuf kenna. Badhaasni keenyas jireenya bara baraati. Haaleluyyaa. Kanan taane taanan jaalala irraa namni kufe akkuma waan obboleessaa ajjeesetti jibbe taanan bakka isii kwaalsitu ajjeeseera. Gooftaan bara baraan sinaa eebbisu. Eebbifamaa waaqayyo hunduratti of ilaalla. Waaqayyo hunduratti of ilaalla. Waaqayyo maal nuyi? Waaqayyo obboloota koo waan isinitti dadhabdan nan beeka jedhe bakka. Bakka nan beeka waan isin dadhabdan. Waan isinitti yaaddoftan nan beeka. Gidiraa keessan nan beeka. Qorumsa keessan nan beeka. Biyya ormaa keessatti rakkina keessan nan beeka. Garee keessan keessatti itti dadhabuu keessan nan beeka. Namoota amantoota sobaa raajota sobaa wajjin mataa dhukkubsachuu barsiisota sobaa wajjin mataa dhukkubsachuu nan beeka. Giniyyoon dubbadhe giniyyoon akkas godhe giniyyoon akkana ta'e giniyyoon falmadhe maqaa kiristoos irratti akkas ta'a jettanii ba'aa meeqa dandeessanii baachuu keessan nan beeka. Haaleluyyaa. Isaa biraa yaaqinyu waaqayyo nan beeku ani akkamittaan amma kana ta'e amma kana qorama waaqayyo sin beeka waaqayyo na beeka kanaaf iyyuu qoramaa jira. Ba'aa isaatiif jecha maqaa isaatiif jecha maqaan kiristoos irratti dhaameera maal godheen kana godha kana jedha jecha waan baay'ee ofitti hir'istanii waaqayyo sin beeka. Haaleluyyaa. Waaqayyo gatii keessan isinii dha. Gatii keessan isinii qopheessa. Innis jireenya kan caalee maatti godhu. Mindaa badhaasa. Haaleluyyaa. Gatii isaatiif warra bullee tokkollee maqaa isaatiif jecha raajii isaatiif kenne gatii isaa kan hin dhowwanne waaqayyo jira. Waaqayyo wanta namni waaqayyoof godhu hojii waaqayyoof hojjetu waan tokkollee taanaan kan hin daganne inni nama kan hin taane kan hin dhiibne gonkuma duuka bu'ee gatii namaa kan kafalu waaqayyo jira. Akka gatii hojii isaaniif nan kenna jedhee dubbate. Obboloota koo kana qofa miti. Cubbuu keenyas hin beeka waaqayyo.
isa nuti dhoksaatti goonu, isa nuti nama duuba goonu, isa nuti somnee namatti seenee gooddee immoo gallee nama awwaallu, qonnee nama awwaallu, boolla namaa qonnu, somnee irra afnee jala wanta biraa kan goonu, irra dibaadhaan wanta biraa kan qoricha namatti goonu, kan dhoksaadhaan wanta nama yellaasu gola keessatti hojjennu dhumaa Waaqayyo beeka. Garaa keenya keessatti iyyuu kan yaannu gadi fagoo qiliilee yoo ta'e iyyuu Waaqayyo. Haleluuyaa. Waaqayyo isa kanas beeka. Kanaaf qalbitti gaddachuu qabna. Of sossobuun hin jiraatu maaloo nurra hin jiraatu of sossobuun. Waaqayyo garee amma kana baay'ee bareedaa, baay'ee miidhagaa, baay'ee eebbifamaa jennee nutti gammannu namoonni biraatti gammadan wanta dhokatee jiru hunduma isaa beeka. Wanta irraa kufneef wanta irraa dadhabne beeka. Kanaaf hundee keenya gara jalqabaatti, gara jaalala Kiristoos jalqabaatti, gara jaalala amantootaaf obboloota jalqabaatti akka deemnu Waaqayyo. Haleluuyaa. Deebi'aa qalbii geeddaradhaa. Gara hojii keessan isa jalqabaatti deebi'aa. Isa yeroo garraamummaadhaan hojjettanii, isa yeroo maamumtuu isiniin galiin jaalaluma gooftatiif jecha, jaalaluma obbolootaatiif jecha of kennitanii, otoo lubbuu keessan baaftanii kennitanii, foon keessan otoo kuttanii laattanii fi kan isinitti hin dhaga'amne sanatti deebi'aa. Bara dhiironni fi dubartoonni waliin bulan wajjin kadhatan wajjin siree tokkorra wajjin maal jedhanii bara sanas tureera. Umuriin koo kanatti bara sana tureera. Amma dubartoota miti dhiirotumaaf dubartootumaaf lamayyuu waliin jiraachuun obbolaan iyyuu maatiin iyyuu waliin jiraachuun baay'ee ulfaata. Ati mana abbaa manaa iyyuu waliin jiraachuun baay'ee ulfaata. Bara ulfaataa bara surramaa bara namni waluma afaanumaan akkasitti baasee wal nyaachuun qofti isaa hafe tarii iyyuu yoo bara akkasii geesse Waaqayyo achitti deebi'aa. Irraa kuftan jaalallachuma jira. Jaalalli hin badu. Jaalalli bara baraan jiraata. Jaalala miti kan bade namootatu bade nutu bade irraa. Sigaannet irraa kufnee banne ulfina Waaqayyo nuuf kenne kaffitaan nuuf kenne irraa achi hin kufne Waaqayyo. Kanaaf galatti deebi'aa. Jaalala Waaqayyoof qabdan turan, hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf hinaaffaa qabdan turan Waaqayyotti deebi'aa. Maqaan kee Waaqayyo bara baraan kan ulfaatu. Maqaa Yesuus nu deebise, qalbiitti nu deebise, namummaatti nu deebise, qalbii horii, qalbii biyya lafaa, qalbii seexanaa, qalbii diinummaa jireenya keessa baase. Laphee dhagaa baase, laphee foonii nuuf kenne, garaa deebi'uu nuuf kenne, garaa na'u, garaa gaabbii nuuf kenne. Eessan jira jedhe mucaan abbaan isaa ilmaan lama qaba ture. Inni quxisuun isaa guyyaa gaaf tokko ka'ee qabeenya qabu hirate. Ga'aa isaa fudhatee biyya biraatti bade achitti gaala mootummaatti akka barbaade cubbuutti akka barbaade jiraatee qabeenya isaa balleessee gaaf tokko beelli ija isaa baasee mana namaatti baqate namichis bakka booyyeen tikamutti isa geesse. Yeroo mana jiru mucaan waa'ee booyyee dhiisate horiiyyuu hin tiksu. Amma garuu booyyee xuraa'aa ofiifuu nyaachuufuu kan jibban, arguufuu kan jibban, horsiisuufuu kan jibban wajjin qola nyaachuuf illee kajeelee qola booyyee illee hin dhorkan, hin argan. ከዛ በኋላ አስታውል waaqayyo ከዛ በኋላ ያደሳ በኔ ቀልቢ ኢሳ በኔ መነባ ኮቲ የሮን ቱሬኮ አማ ከነ ኛኔ ጀቶታ አማ ከነ ጉንዶ አማ ከናቱ አፋ አማ ከነ ወራን ራ አልፋ አንሞ ኢልማ ወጀታለ ምትዩዳ ከኤንገላ waaqayyonis nayyeke sinis nayyeken jedhani amma ilma keenta hojjetaa godhadhuun jedhani bakka akka hojjetaatti inni nyaadhee jiraadha urraadhuma achirraallee hafe jedhee qalbii isaatti yaadee iddoo irraa kufee yaadate hin deebi'e. Abbaan isaa garuu fagootti ho'ee fi isa simatee kan duratti caala iddootti isa deebisee ulfina guddaa isaa kennee warqee meetii isatti naqe kabajaa isaatiif diggisi qopheesse. Haleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u Waaqayyo. Maqaan kee bara baraan kan ulfaatu haa ta'u. qalbii keenyatti nu deebisi nu bani. Inni እኮ እንደዚህ አልነበርኩም raajii akkanaan ture እኮ ani faarfata akkasiin ture እኮ ani jaalalli koo namoota qabu እኮ akka kana ture jaalalli waaqayyoo qabu እኮ akka kana ture jennee yaadachuu akka dandeenyuuf qalbii yaadatu nuuf banii kaasetti sammuu keenyaa waggoota jaalalaan jiraanne waggoota ulfinaan si hundoo deddeebinetti akka riwaandi nuuf godha akka nuuf maru nuuf kaasa. Abjuudhaan nutti dubbadhu, guyyaa nutti dubbadhu, ergaadhaan nutti dubbadhu, tajaajila gambiraadhaan nutti dubbadhu, nuuf mirkaneessi iddootti nu deebisinuudhaan maqaan kee eebbifamu. Humni diinaa, humni seexanaa bala'u deemi baay'ee hojjette baay'ee deemte waaw
jedhee kan yaa Waaqayyo gooftaa jaalalarraa nu sigaachisee nu hawwaa akka beeknu kuffisu maqaa Yesuusiin jireenya keenyarraa kan harca'e haa ta'u. Maqaa Yesuusiin bara baraan kan harca'e haa ta'u. Callisee dhalli kun kolkoshiidhaaf kolkolleedhuma akka sibiilaa kilchuu qofa kan godhe. Dhaloota kana dhaabatee akka of hin laalle iddoo kam akka jiru akka hin barre iddoo irraa kufe akka of hin gamaggamne yeroo akka of hin kenne cal jedhee akka guluuf kan isa oofu humni seexanaa maqaa Yesuusiin bara baraan kan cabe haa ta'u. Dhaloota kana cal jedhee fiigsisee kan jireenya irraa kaachisu muka jireenya irraa kan kaachisu firii jireenya irraa kan kaachisu maqaa Yesuusiin bara baraan kan cabe haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Mana keenya, maatii keenya, jiruuf jireenya keenya, waldaa keenya hundumaa keessatti biyya keenya akka biyyaatti illee maqaa gooftaa Yesuus waan irraa kufne yaadne qalbiidhaan garaa qalbii jijjiirrannaa si fuulduratti firii isaa argine jireenyatti akka wal galchinu harka qabanne akka galchu malee akka bannuuf ilmaan badiin godhe maqaan kee ulfaatu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.